diina tika nama jechisiisaa basaasa nama jechisiisaa dhugaa akkana kana fuuldura dhaabbachuun. Tarkaanfii sana ajaja isaatiin godhan jettee yaadda. Dabile jentii baay'ee odoon argadde nan taa'am dabile jentii nan dhabe malee. Tarii kan Jawaar gochaa jiru maqaballeessiidha yoo ta'e kanatti jechaa jirtus maqaballeessii yoo ta'e. Haadha Baqqaluu ganda abbaa gammachiisitti bunni daffeera kootu buna dhugi jechuu qofati isaa fi mucaa kanam. Yoo ba'ee waan kun yoo gaafatamummaa sitti fidee. Wanna tokko garuu waan Oromoo dhiifama gaafadhutu jira. Kaayirootti tikoota mootummaa Ijipti waliin hojjetaa turte. Ani sin jedheemi yaazoon badii tokko irratti mul'atu fedha isaatiin addabaabayitti fannifama. Koominitiin hawaasaa caayaa jedhamu kan achi ture sun ergasii diigamee bakkoota baay'eetti ba'ee yaasootu diigeedha. Dhiisitii fuula kiyya maqaa kiyyan dhagahan abbaan fedhe. Maallaqa dhalattoota Tigraay yeroo lola kaabaa ture sana maallaqa isaanii jalaa fudhachaa turtan. Maaliif? Dhimma gumaa nama lallabachiisu barra. Kan kiyyaaf kan Jawaar. Jibbiinsa jaarmiyaa kanaati moo jaarmiyaa sanatu hojii uummata kana madaalu hojjechuu dadhabe jedhee. Sanaan cabuus jedhanii hoo yaadan birciqoo irraan hojjetamne nuti. Seeraan ala kaartaa lafaa hojjechiistanii gurgurtu. Siifiniin lakkaa nama kumaatamaan kan ragaa kana irratti ta'u. Oromootti himnu garaatu addaan citaa namatti addaan fagaataa jedhee liqimsee taa'e yaazoon. Humnoota bosona jiran waliin ta'uudhaan maallaqa uummatarraa ni saamtu. Ni saamtoo naan jette mee ragaa atumti. Namoonni tokko nu keessa ayyaana lukkuu uumaman. Paaspoortii dippiloomaatii isiniif hojjechiifna jechuudhaan maallaqa namarraa fuutu. Jawaartu waan ijaarame arguun barbaanne Oromoo keessatti jechuudha. Inteenshiiniidhuma adda bilisummaa Oromoo bittinna'uu qaba Jawaar jedhu. Aniif Dooktar Biraanuu Leenjisoo waliin arginu jennee yeroo dubbanne sobata. Yoon anis karaarraa maqee waan jedhamte kana keessaa waan takkallee godhe daba takkallee godhe anaa qaroon haa jaamtu anaa gurraa duddu anaa arrabni haa gogdu abaarsa naa kaa'a. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun qophii keenya kallattiidha. Qophii keenya kallattii har'aatiinis akkuma baratametti keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa immoo Yaasoo Kabbaboo Hordofaati. Yaasoon akkuma hordoftoonni keenya hedduun beektan barreessaadha akkasumallee nama siyaasaati. Ammaan duras qophii keenya kallattii kan biraa keessatti waliin turtii taasifneerra. Har'as yeroo lammaffaaf deebinee walitti deebineerra. Har'a qabxiilee adda addaa kaasnee waliin ni mari'anna. Haala yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti deddeemaa jiru himannaa gama tokkoon isarrattis dhiyaatu kana dabalatee dhimmoota kan biraa irrattis waliin turtii kan taasifnu ta'a. Haga xumuraatti akka waliin turtan isin affeerree kallattiidhaan gara keessummaa keenyaatti dabarra. Yaasoo baga nagaan dhufte. Baga eegdan. Yeroo lammaffaaf walitti deebine qophiin keenya kallattiima ture garuu haala biraatiin ture kan kanaan dura wal argine har'as yeroo lammaffaa walitti deebine irra baay'ee natti tola. Yeroo kanaan dura wal argine sana sin gaafanne natti fakkaata. Miseensa adda bilisummaa Oromoo kan taate yoomirraa kaasteeti? Miseensa adda bilisummaa Oromoo kan hin ta'e bara 19 akka biyya kanaatitti bara 1990 kaasine. Haala kamiin? Jalqabarraa nuti bara 1984 waboon abaawwan biyya kana keessa biyya qabatee waboon leenjii tokkoof kaadiroonni biyya keessa bittinnahanii barataa kutaa 3 ture. 3 fixeen 4 seenaa bara nuti kutaa 4 jirru afaan Oromoo kan kaarikilamii barnootatti galee sooganna san keessa qubee kan nu barsiise waboodha. Ana qubee wabootu nu barsiise jalqaba. Waboon egaa qubee san nu barsiisee dhamdhama san erga nuti fudhanne booddee chaartarii keessaa ba'ee adda bilisummaa Oromoo sanumaan hafe amma diteelii hubannoo isaa oduu sirriitti nuti hin qabaatin turreet barsiisonni akka Tasfaayee Kabbaboo Tolaa Makonnin Waaqii Makonnin Gabra Maariyaaman jedhaman kan baachii diploomaa barsiisota kolleejii barnoota barsiisota Jimmaati bahan baachiin jalqabaa isaan bara 1989 barsiisaa ta'anii dhufan mana barnootaa keenya. Isaan kun immoo
namoota akka Dooktar Asaffaa Tafarraa Dibaabaa faatiin baratan injekshiniin isaa achi jechuudha kan Jimmaa. Isaanis waa fudhatanii dhufanii akkuma fudhatanii dhufan sanatti nuti dabarsan. So teestii duraan dhamdhama duraan bara 1984 arginee dhabne sana akka haraatti nuu fidanii dhufan. Yeroo kana gurmiin naannoo nuti dhalannetti jechuudha naannoo Mogorraa waan akka daqiiqaa 30 irraa ol fagaadhee dhaladhee gammoojjii keessatti dhaladhee ammoo eessa bakka jedhamtutti qonnaan bulaan toora san jiran akkuma jiranitti kaadireen adda bilisummaa Oromoo namichi Laaqoo jedhamu nama meettati ammaayyuu jira lubbuudhaan. Inni immoo leenjii godhee bakka caffee Baakoo Sholee jedhamtutti namoota walitti qabee xiqqoo liik godhee ture odeeffannoon isaa. Namni muraasni qabamee ture. Isaan qabamuunii fi barsiisonni kuni dhufanii waan san nutti himu walirra dhufe hooti ture wanti sun baay'ee ho'a ture. Sababa sanaanii mormitti galle. Warra mormii san keessatti aktiivii turan kallattumaan barsiisonni kuni erbuu nu galchanii jechuudha. Akkasittiin adda bilisummaa Oromootti makama. Kallattiidhaan dirqama dhaabarraa fudhachuu kan jalqabde yoomirraa eegaleeti dirqama akkamii raawwachuudhaan yookiin immoo caasaa akkamitti makamitteeti kan itti hojii dhaabaa hojjechuu jalqabde? Baruma miseensa taane siin jedhu kana amma waan darbe yoo dubbatanii somaa miti namni jalqabaa yeroo tokko weeraraa akka weeraraa wayiitti ture qoloota maarii maal jedhaniiti. Gojjamii namoonni tokko akkuma irratti wal harree dhufe magaalaa sana keessa qubate. So wanti suni akkaataa caasaa nuti itti ijaaramaa ture sanii fi dargaggooyyii biyya san keessa ture sanaan wal dhiita ture. Magaalaa kam jechuudha kun? Garba Gurraacha keessatti. So dirqama fudhanne anaa fi Taayyee Dandaatti dhaqee karra mana amantii tokko irratti waa maxxansuun dirqama ture. Namoota san dhaabsisuudhaaf san kan godhe anaa fi Taayyeedha. Maal godhani maal ittisuuf yookiin immoo maal dhaabsisuuf maal bifa cultural change wayii fiduu barbaade gareen sun hawaasa achi jiru irratti jechuudha. So wanti sun immoo dhaabbachuu qaba. Akkaataa nuti itti deemnu sanaan akkaataa caasaa dargaggeeyyii bara sana waan san keessatti ijaaramne sanaan wal faanaan deemu walis simu waan ta'eef waan san gochuun dirqama. Wal arrabsu tokkos ture amplifaayerii fayyadamanii magaalaa keessatti sagalee ol kaasanii Oromoo kana xiqqeessu ture Oromoo arrabsu ture waan sun dhaabbachuu qaba ture waan ta'eef isaan godhu immoo ijoollechi keessa galan kana warra laga gamaa dhufan kana godha ture. Isa sana dirqama fudhanne aniif inni goone kun dirqama keenya ka jalqabana. Erga kaasteme Taayyee wajjin hagam wal beektu ture hariiroo keessan maal ture? Haga jalqabarraa kaastanii? Ani fi Taayyeen bakka tokko dhalannee, bakka tokko guddannee, bakka tokko barannee, baachii tokko gaafuma tokko erbuus galle adda bilisummaa Oromootti makamne. Wajjumaan barannees finne, wajjumaan yuunivarsiitii seenne akka carraa ta'e yuunivarsiitii Finfinnee kana kiiloo 6 bara 1993 akka lakkoofsa biyya kanaatitti barattoonni Oromoo 325 ta'an ogguu ari'aman sana kaan immoo adabbii waggaa tokko waggaa lamaatiif yuunivarsiiticha gadhiisanii turanii nuti baachi 94 seeni sana bakka isaan ari'aman kana seenne jalqaba jechuudha. So warreen ji'a jaaf adabaman sun ji'a jaan booddee waan dhufanii fi barattoonni muraasni gara yuunivarsiitii itti ramadaman itti deemuun dirqama ture. Akka san ta'ee ani ji'a jaasitti baradheen Bahar Daaritti deemeen. Gara Bahar Daaritti warreen kaan Hawaasaa deemanii warreen kaan Jimmaa, Maqalee, Haramayaa akkasitti bittinne namni muraasni asitti hafe. So Taayyee warra asitti hafan keessaa tokko ani immoo warra biraa Bahar Daar deeman keessaa tokko jechuudha. Waan baay'ee si ajaa'ibu akkaataan itti wanti suni raabsamee maqaa waamamee dhufee warra 6 kiilootti hafan jechuudha. Taayyee danda'a jedhee dhaabbata. Itti aanee ana jiraayu ture. Taayyeen olaa fi ani gad hafee ani gara Bahar Daar hin deemu.
akka sanatti ani yuunivarsiitii Baahir Daaritti baradhee fixe. Haa ta'u gaamee gara qabxii kan biraatti gara ijoo gaaffii keenya har'aatti dhimma turtii waliin taasisuu fi qabanneetti dabarraati. Kaayiroo yoon deemte? Kaayiroo 2015 hin deemu. Waggaa meeqa turteechi? Kaayiroo waggaa 2016 almost waggaa 3 ture. Achitti maal hojjetaa turte akkamitti? Hamma Kaayirootitti jechuudha. Asii Sudaan Kaayiroodhaa fi Eertiraa walitti waggaa 3. Eertiraas turteettaati? Ateettaa? Bara kam? 2018. Eertiraa dhaabuma bira deemte? Maal hojjetaa turte yeroo Kaayiroo fi haala kana keessatti? Keessumaa waa'ee Kaayiroo kaasuun keenya rafu waan ta'eef achitti maal hojjetaa turte? Ani biyya kana jalqaba kan hin bahe sababa Geetaachoo Asaffaan on-site shoots bakka argametti ajjeefamu kan jedhu narratti dabarsaniiti Geetaachoo Asaffaan. Maaliif? Sochii qeerroo san keessatti yeroo sana qeerroon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hundaa'e kuni caasaa hedduu horatee ture biyya kana keessatti. Ani fi namoonni muraasni qofti kan irratti wal beeknu caasaan biraattis immoo kan namoonni biraa irratti wal beekan jiraachuu danda'a. Jiras immoo for that matter. As keessatti namni dominantly maqaan isaa beekamu tokko Jorgoon hin jira. Kaan eenyudha Jorgoon kun? Jorgoon ifaa gammachuutiin beekama. Isatu dominantly maqaan beekama. Kaan garuu even sagaleen iyyuu pooq godheetti kan hojjetamu malee namni sagaleessaa kun kana beluuti jedhee beekamu hin jiru. So gidduu kanatti hojiin laf jala baay'eetu hojjetame. Namni tokko amma warri wajjin turre keessaa namni tokko akka gabaasaafis hin jarjarre maqaa ofiitis akka hin himne waan numti hojjetame qofa hojjetamudha waliigalteen keenyas. Deutsche Welle TV ka Jarmanii kana kinoo asuma boolee kana jiraachisaa kan turre kiruu guddaatu dhufe jira viidiyoon isaatis tokko akka biyya kana Geetaachoo fa'aa waan sana godhanii natti murteessan kan godhe jara kanatu waliigaltee cabsanii viidiyoo liik godhan. Viidiyoo mul'isan. Miidiyaa Deutsche Welleetu? Deutsche Wellenis Zaambilaan illee booddee gadhiise. Deutsche Welleetu liik godheen gadhiise waan sanannaa. Jarri kun eenyu maal akka hojjechaa jiru arganii murtii sun murtaa'e. Murtii sun murtaa'e. Maal qophiin achirratti haasa'ame suni maal haasoftanii waa'ee maaliiti kan walii galtanii miidiyaa sana wajjin? Miidiyaan suni sagalee geeddaree akka gadhiisu viidiyoo immoo tokkoyyuu akka hin gadhiisne fi erga viidiyoon akka hin gadhiisne walii galtan ta'e viidiyoo mayyuu waraabuun maaliif barbaachise dura yoo viidiyoon akka ba'u hin barbaanne ta'e sagalee qofa maaliif hin waraabne? Exactly. Amma viidiyoon sun yoomi kan gadhiifamu tarii bakka itti barbaachisutti gaafa barbaachisu kan ta'e viidiyoo kana gadhiisna. Garuu ammaaf qabsoon kun hamma bakka gahutti sagalee malee viidiyoo gadi hin gadhiisnudha walii galteen kiyya. Viidiyoon kan jiru anuma bar viidiyoo irra kan jiru. Ani baay'ee uumama kootiin waan riiskii qabu ani lubbuudhaan hafu ati dhaqi riiskii fudhadhu teessisin erguu fi finitti darba malee. Waan sun yoo riiskii qabaate I have to pay first. Ani sacrifice gochuun irra raata. Ofii kiyya iyyeessu waame. Akkamitti jara sana amantanii amma qabsoon galma gahuutti jettanii tokko miidiyaa biyya alaati. Qaamonni biyya alaa kun immoo dantaa Oromoo kana wajjin wal faallessu yeroo baay'ee akka himamutti akkamitti isaaniin amantanii gaafa galma ga'e nuu gadhiistu jettanii akkamitti itti kennatan? Dhufaati isaaniitu kallattiidhanii miti. Karaa miseensota keenya ka biyya alaa jiranii dhufan. Orientationis immoo achi isaaniifis kenname nuufis kennameeti kan as ergaman. So wal amantee akkasiitiin malee miidiyaan iyyuu akka beekuun barbaannu nuti. For that matter. Garuu kallattiin kun kan miseensotaati kan hoogganaati sana immoo cabsuu hin dandeessu.
Amma gaa viidiyoo sana irratti waan haasoftanitti mul'ate Geetaachoo Asaffaan immoo akka tarkaanfiin fudhatamu jechuun humni tikaa mootummaa yeroo sana tarkaanfii kan akka fudhatamu ajaja jechuudha. Bakka mul'atetti ajjeefamu. By the way namoota muraasa keessaa jechuudha. Namni biyya kana baafate namoota wannu san keessaa tokko ana. Ijoolleen kan immoo hin qabaman faayinaali. Ifaan hin qabamee seenaa faan hin qabamanii Eeliyaas faan hin qabamanii Oliyaad faan hin qabamanii for that matter booddee maallaan jedha ifaanii ati waan biyyaa baatee fi yakka hundumaa sirra tullee baanii naan jedhe. Eenyutu akkas godhee eenyutu akkas isin goosisee yaasoodha hunduu yaasoodha. Amma galmichi waan akka peejii 2000 akkas taas magaalawii kana kan jiru. In fact yaasoon kophaa waan godhen qabu wajjumaan waan goone jechuudha waan barasan ta'e hundumasaa. Ani nan bahee asii bahee that is inni waan fiilmii ta'uu baay'isoo akkaataan itti biyya kanaa bahame akkaataan maaltu akka ta'e karaa kanarratti waan Sudaanitti nuti taane ani duuti hammas dhihoo lubbuun hammas salphaa hin seene malee jechuudha asumatti hin du'aa jechuudha. Tole amma sochii kana wajjin kan hin kaasu barbaadu qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaannaa ati qabaachaa turte suni hirmaannaa akkamiiti? Akkamitti gara caasa sanaatti akkamitti dhufte? Well akkuma qaama kamitiyyuu qindeessu wantoota san walitti fiduu malee qaama hooggansaa ta'e ani hoogganaa qeerrootti sin beeku baay'ee qindeessaadha kan qabu qeerroon bara sanatti. Anis akka nama tokkootitti wantootuma sanan qindeessaa ijoollee bakka itti barbaachisaadha jennetti walitti finnee leenjisuu barruuwwan gaggabaabaa sana dabarsinee kennuu fi kana hojjetaa turre faayinaali immoo arrata karaa gaazexaatiin qopheessaa olaanaa ta'ee gaazexaa qopheessu ture yaadatti natti fakkaate leelloo gaazexaa takka odoo baay'een deemin cabsan ishii qopheessuu saniin booddee immoo wantoota reediyoodhaan darban. Dirqama eenyurraa fudhattu yeroo sana? Dirqama kan kallattiidhaan kennu dhaabuma. Dhaaba keessaa immoo jaalgaashuudha. Kan kennaatii ture jechuudha. Kallattiidhaan isa wajjin wal qunnamtu turteeti? Ani qunnam. Ani nama tokkoyyuu hin qunnam. Jorgootu qunnama. Ani qunnamu sanattis baay'ee wannan jedhu. Akan keessa jiruyyuu I think booddeedha kan barani malee namni tokko hin beeku akkan keessa jiru. Haa ta'u kana keessaa dabarruuti gara Kaayirootti si deebisa. Kaayirootti tikoota mootummaa Ijipti waliin hojjetaa turte jedhudha. Kaayirootti tikoota mootummaa Itoophiyaa moo Ijipti? Amma Ijipti ofishaalii afaan ishiin ittiin hojjettu afaan Arabaati. Kan afaan Arabaan beeku. Loojikaalee jechuudha teenyuu yaadne. Lammaffaa Ijipti biyya almost biyya militariin ijaarrachuu dandeessa. Sababni isaa nama 3 karaarra deemu keessaa namni 2 yookaan militariidha yookaan tika. Average namni 2 yookaan 3 ta'uu danda'u. Biyya akkanaa keessatti amma biyya ofiifuu guutee raafe maaliif jedheete baqataa tika godhatame? Loojikali. Tarii asii Itoophiyaa irraa waan dhattee fi dantaan Itoophiyaa fi kan Ijipti kun immoo wal dhiitaa yeroo baay'ee waan ta'eef tarii dhimma sanaafis itti waliin hojjechuu dandeessu. Thank you very much. Amma dubbitti na dhufte. Ilaagaa ani Itoophiyaadha hin naqe. Ijipti immoo pro Itoophiyaa miti. Itoophiyaadha waliin taatu. Seenaadhuma keessatti wal ta'anii beekan Ijipti fi Itoophiyaan. Itoophiyaadha dhaqee yoon Ijiptiif tika ta'e yookiin immoo tika Ijipti faana hojjedhe Itoophiyaa irratti hojjedha moo Itoophiyaa dhafan hojjedha? Itoophiyaa irratti hojjetta ta'a gaa. Itoophiyaa irratti hojjedha. Jechuun kana asiis mormiidhaan dhattee waan jedhamaa jirutu jira fanim. Asii immoo Geetaachoo Asaffaa si ergee jedha Jawaariin tokko achis ba'e. Hin taaree wanni kun wal faana.
Maal dabila jantii taa'ee hojjechuu hin dandeessa. Asiisii Getaachoo wajjinis hojjechaa. Achiis immoo tikoota Ijiptii wajjin hojjechaa dabila jantii taatee gidduu kanatti hojjechuu hin dandeessa. Amma laal beekumsaan oduu gabaa ba'anii gaariidha baay'isoo. Wallaalaan gabaa ba'uun gaarii miti udaan nama taphachiisa. Wallaalaan gabaa ba'uun. Dabila jantii maalinni jalqabuma namni dabila jantii ta'u nama akkamiin. Forzaata maatar baay'isoo dabila jantii baay'ee odoon argadde nan taa'am dabila jantii nan dhabe malee. Ana miti hundumti namaatu dabila jantii odoo argate hin ta'a. Dabila jantiin high IQ level nama qabutu dabila jantii ta'a. Tokko lammaffaa dabila jantii ta'uudhaaf takkaa fuulli kee beekamuu qabu. Maal jechuudha dabila jantiin akkamitti akkas ta'a jechuun dabila jantii akkatti namni keenya beeku dantaa humnoota lamaanii kana gidduu deemtee sooshaal ejantii yoon ta'u akkasitti dabila jantii dhiisite. Dabila jantiin akka namoonni itti simpli godhanii yaadan kanaa miti. Hin beekani dabila jantii baay'isoo maal akka ta'e. Dabila jantiin immoo oduma ta'eewu cross regionally ta'a malee akka namoonni yaadan kana wanti xiqqoo oduu safara keessaa odeessuudhaaf kottaa buna dhugaa wal waamuudhaaf dabila jantii siin barbaachisu. Tole mee ibsi dabila jantiin ati hubattu suni dabila jantii. Ani hubadhu odoon taane saayinsiisaa kan kaa'u. Saayinsiisaa okay. Tokko beekamu sirran jiraatu baay'isoo fiizikaalii identify nama ta'e miti kan dabila jantii ta'u. Nama guyyaadhaan miidiyaarra oolu biqilaa manuu abbaa shoomaa nama dheengaddaa kaameeraan bakka meeqatti fudhate kana dabila jantii gochuun hin danda'amu. Highly secured ta'utu irraata. IQ leveling baay'ee jabaa ta'utu irraata. Namoota akkamiiti kan dabila jantii ta'uu danda'an? Eenyu dabila jantii godhatee yoo si qaxarata? Akka maal gootuufiif? Wanti ilaalamuu qabu sansani. Ani yaasoon oduu dabila jantii ta'ee dhiisitii fuula kiyya maqaa kiyyan dhaga'an abbaan fedhe. Ani politishaanii yartuus miti baay'isoo forzaatu maatar. Dabila ejentii ta'uu hin danda'u kan hin jedheef already fuulli koo beekamaadha. Already miidiyaarra jira. Already nama dhaabate ani. Nama caasaa qabu, nama irbuu qabu, nama hooggansa qabu. Dabila ejentiin ta'uus hin danda'u. Irbuun abbaa beekuuf maal akka ta'e. Abbaa kakateef maal akka ta'e eenyu maqaa dhoofne akka kan nutu beeka. Waanuma ijoolleen kaleessa ol bahanii dabila ejantiidha jedhaniif dabila ejantiis hin taanu sanaan cabuus jedhanii hoo yaadan birciqoorraan hojjetamne nuti namoota nuti. Namoota immoo namoota waan baay'ee arge ka qoramee darbe ka aduu dheebuu beela sirriitti beeku. Holola qofaanii miti. Gochaa fi qabatamaadhaan warra arge. Abbaan fedhe waan fedhe odeessuu danda'a. Silent majoritiin warra iyyuu kanaan hin safaramu. So, look, Oromoon miiliyoona 60tti lakkaa'amu kuni nama 3,400 madaalamu beekaa. Kan callisu kuni wallaaleetii miti beekaa. Hubateetii. Taa'ee madaaliti. Ani by the way dabila ejentii ta'uun haafuuti jechuudha. Dabila ejentii ta'uun haafuuti. Kaayyoo kiyya irratti nama kaayyoo sana xiqquma ishee cabsuuf sharafuu danda'u faanallee naasa'u. Dabila ejentii ta'uun waan baay'ee fagoodhan faanallee naasa'uun. I'm very serious. Akkuman dubbadhu kana godha. Koottamee akkanaa jennuun dhumarraa ani amma waaniin Oromoodhaaf kennee bahutu jira har'a. Amma namni isa kana tolan jedhu tola callisee matuun taane waan irraa ka'ee jedhu qaba waa'ee dabila ejentii qofatuun taane tikoota mootummaa kan Ijiptii wajjin hojjechuu kana callisee malafaa ka'ee miti kan jedhu. Mee maal faadha? Fakkeenyaaf gaafa balaan summii sirra ga'e Ijiptii keessatti namoonni si gaafachuuf bakka sana dhufanii poolisoota yookiin immoo humnoota waraanaa haa ta'u humnoota tikaa haa ta'u kan biyya sanaatu dhaabbatee balbala sana eegaa ture gaafa namoonni dhaqanii namoota kanaan akkasaan ari'an taasifte. Namoota bebbeekamootu jira achi keessa. Innillee kunis baay'isoo ulaale
waan ragaa hin qabnetti akkana jennee haasofne hin taatu. Namni siyaasaa ragaa dhiyeessuu danda'u tararaata. Yeroo hundumaa jechuudha. Reasoning ability keenya justification nuti dhiyeessinu waan ittiin utubnu immoo qabaachuu qabna. Amma fakkeenyaaf ani bakka itti kufe sanii kan na kaase bakka bu'aa dhaaba kaa'oo dhaaba Kamaal Galchuu Jeneraal Kamaal Galchuu gurbaa dheekoo jedhamu tokko normally barinatti me'anii anquban qabu yeroo sanatti dhugaa soodaf maal takka ta'e hin beeku. Maaltu ta'e mee akkamitti balaan sun ani bilbila waan haasaa deema kanatti wanna wayii dhufanii na waraananiiti kan yaadadhu marfii sabraal deanta kan jettu afaan Amaaraa wayiiti sanan jettu waan tokko quban qabu waanuma tokko amma dheekoo ganama ogguun ambuleen baay'isoo ganama oggaan of baruun dheekoo biratti argi. Dheekoon kun har'a jira lubbuudhaan Siwiidiin jira. Bilbila sanan qabaa olii bilbiltee gaafachuu dandeessa waan kana. Qabatamaadhaan jechuudha. Kan abaluu sobaa hin qabne. Oggaan ol ka'u dheekoo jiranaa dheekoo biratti arge. Dheekoon immoo saniin dura political differencein kuni wal lolchiisne garuu addaan nu qabeera. Dhugumaa soodhaaf Oromummaa hammam akka gatii qabdu dheekkoon nutti mul'ise gaafa sana. Hammam akka gatii qabu. Differencein jiru akkuma jirutti. Dheekkoontu kaasee hospitaala Qasralaan jedhama beektaa hospitaala mootummaati. Hospitaala mootummaa waraanni eegaaf hin eegu qaama kamitti eegaa qaama kamitti hin eegu. Hospitaaladha bakka moo mana jireenyaa keedha bakki sun? Bakka namoonni itti si gaafachuu dhufanii ati ofirraa deebiste sun? Ani nama deebise tokko hin goggu. Kanuma naasoo bar. Ijoolleedhaan garuu wal lolanii deebi'uu akkan oolle nan shakka ammas. Ani nama tokko seeni deebii hin jenne jechuus hin danda'u. Mee namni tokko as bahee yaasotu akka seenne jedhee ofirra nari'aa dhume. Dubbiin sobaa bar kana kan na aarsu nama tokkoon kottu nama tokkoon deebii hin jedhu maaliif Oromoo dhufee na gaafachuu danda'a. Hoofee hafuus immoo hin danda'a. Maaltu dha'u? Amma mana isaatirraatti kadhaabee tika eenyu fayyadamu? Poolisii eenyu fayyadamu? Eessaa kan dhufe? Biriidhaan qaxarame moo mootummaan ramade? Mootummaan ramade. Mee kana jedhanas baanitu warri kana jedhan. Maqaa si balleessuudhaaf tika Ijipti faan hojjeta. Tika Ijiptirraa waa ramadameef waraana Ijiptirraa waa ramadameef jechuu danda'u. Qabatamaadhaan mee maasuuraan kaasin hoggaasan. Yaazoon waan nu godhe moo Ijiptitti. Yaazoon ergamaa mootummaati. Yaazoon Geetaachoo Asaffaatti ergee jedhu as baani. Mee maalis hin godhee waan baay'ee nu godhe dhumti. Takkittuma mee natti maadini. Amma kan baay'ee san keessa yoo dhuguma Yaazoon Oromoo irratti daba takkitti hojjeteeraati jireenya isaa keessatti takkittuma daba takka. Lama sadi siniin hin jedhu. Takkitti kinolaal gaafa akkana goote namni naan jedhu horaate. Fedha kiyyaan addabaabayitti beefannifaman. Fedha kiyyaan addabaabayitti. Yaazoon gaafa tokko karaarraa goreera. Caasarraa goreera. Sarara adda bilisummaa Oromoo kana ganee keessaa baheera. Bakka kanatti argine bakka kanatti waan akkanaa godhe namni jedhu horaate. Ragaadhaan as qabsiisee addabaabayitti Oromoo fuulduratti jechuudha. For the sake of qabsoo ofan fannisan. Wanti jedhame kun hundumtu jechuudha. Tokko kompleksii natti fakkaataan. Namni akkanumaan lafaa kee gadaantummaan itti dhaga'ama. Otoo ati waan san hin mul'isin. Lammaffaa lafumaa kee si jibba. In fact qabsoo Oromoo keessatti namni mataa jabaatee mataa ol qabatee ba'e akkanumaan jibbama. Annaan galu maal akka ta'e wanti kun? Maal akka ta'e naan galu? Baroota keessatti barootumsaatirraa eegali kaa'ate. Laali. Baaroo laalte akkanumaan jibbama hanga har'aatitti ishuudha baaroon. Hanga har'aatitti hin shakkamu. Du'aafaa shakka bara Oromoon. Maali kuni? Illiitiin keenya hoom deebi'a kanarraa. Yoom baanaas keessaa. Yoom jagna tikfanna. Okay, ana dhiisa. I can be an individual. Namoonni boru dhufanis kanuma ta'u. Yaa kuni morri maalii akka jiru waaqnaa beeku malee jechuudha.
ilaalcha sirrii miti, deemsa sirrii miti. Okay, badii balleessedhani mee badii takka akkana nu godhe yaadamme warri iyyan kun viidiyoo ana 2016-17 viidiyoo 18 narratti waraabame diraamaallee narratti hojjisiisan. Diraamaa narratti hojjisiisan. Seewwatu sirriitti hojjechiisa. Ijoolleedhuma amma olii gadi deemanii miidiyaa irraa wacan kana. Eenyu fa'a? Isaanumatu hojjeta. Eenyu maalii gaadulloodha mucaan suni. Asuma Jawaar wajjin hidhamee ba'e mucaan suni. Ka diraamaa narratti hojjeta jechuudha. Diraamaa yaazoon OMN saamsise jedhu. Yaazoo irratti hojjetan kana baay'ee. Oromootti himnu garaatu addaan citaa namatti addaan fagaataa jedhee liqimsee taa'e yaazoon. Itti deebi'an baranas garee dhumti sun. Gowwumas wallaalas dadhabbinas miti. Abbaa fedhee gadi hin jiru yaazoon. Abbaa fedhee gadi. Ammoo yaazoon qabsoo qaaman beeka. Fees godheen beeka diina. Waraanameen beeka. Waraaneen beekaani. Dhahameen beeka, dhaheen beekaani. Oduu qofaa miti. Of hin dhaadu. Ammas sanaan of dhaaduun baay'ee bu'aan qabu. Abbaa akkanatti dhufe garuu jechuudha. Nama kamiyyuu fees gochuun danda'a yaazoon. Nama kamiyyuu. Dhugaan jiru. Ilaa hoo tokko bara. Waaqni ayyaana lukkuu sin uumanii bara. You know ayyaana lukkuu. Ayyaana lukkuu uumamte waa lama balleessita. Tokko mana keetti ol garagartee iyyita. Lama waan walitti gurmaa'e waan walitti kurfaa'e si jibbisiisa. Hin caartee balleessita. Ayyaana lukkuu uumamte. Namoonni tokko nu keessa ayyaana lukkuu uumaman. Caaranii balleessuu malee walitti fiduu walitti qabuu hin ta'uuf. Yusi rakkoo guddaan ammaan argaati jiru isa kana. Lafuma ka'ee basaasadha shin jedha. Maal inni kan basaasana jechisiisu mi'amma. Okay, basaasadha mee waan takkitti waan nani basaasee godhe asaa baasan. Waan social media kanarra deemu kan argitemi. Amma waa'ee summii sanaatti adeeminuuti maaliif si amma summiitti nu waraanamee jetteeti. Hakiima jedhe. Anaa miti. Maaliifidha? Maarraa sababii maaliif jettee yaadda? Walitti bu'iinsa kinoo har'a ololli har'aa kun extensionii bara sanitti. Gaafa nanas Ijipti dhaqu community bakka lameera. Tokko community Caayaati. Miseensi adda bilisummaa Oromoo qofti itti hirmaatu. Community Caayaa qofa ture gaafa deemtu. Lama jira. Community Caayaatii fi community Waldaa jedhamu jira. Waldaan immoo warreen community Caayaa kanatti muufii qabantu kophaatti ba'ee ijaarrate. Well, annan dhaqee ani quban qabu. Gandi nan dhaqee qubadde. Ganda Nasiiboo Abdallaa faati. Nasiiboo Abdallaa jechuun bakka bu'aa OMN Kaayirooti. Ka Jawaar achi kaayate. Isaan garee qabu. Angaricha kana quban qabu. Namni ani miseensa adda bilisummaa Oromooti. Nan dhaqee communitytti galmaa jedhanii. Community kamittiin galmaa eessa naqaan jenneen ani community galmaa community tokkumatu jiraattan beeka. Nan dhaqe. Community galmaa jennaan eessa na fuudhan kan Caayaa. Na galmeessan. Takka oolee gaafan bulu community waldaa akka jiru arge. Maa walitti dabalamtanii maan araaramtanii jedheen kanuma dubbii kan kaase. Jalqaba. Takka turaniitti responsibilitiin kee tokko miseensa adda bilisummaa Oromoo bakka jiranitti wal gargaaruudha. Kootu kan hoogganii jedhan. Lakkiin ta'u dirqama qabda. Jiru har'a miseensi sun hundumtu quba qabaata. Hin beekas hin dhagaase interview kan. Well, egaa jettanii haa ta'u. Tole maal isinii godhu? Walitti nu kurfeessi. Hayyee. Harka guutuudhaan kan na filatan. Amma maal gochuun narra raata? Namoota gargaaruun dirqama kooti. Akkan gargaaraa ture immoo har'a kanan godhe sanan godhe jechuun hin barbaachisu. Waan namaaf goote lakkooftu sunaaf garuu maalan godhe waan kana dhiisnuti. Maal goote? Maaliin goote? Maal jechuun gargaarsa akkamiidha kana? Amma gaa ani akkuma nachi dhaqeen as seene miti asitti na filatanii miti yeroo kana inni ijoon tokkoon jira Stars jedhama. Stars kana keessa hojjechuu jalqabeeraan.
NGO. Kan biyya sanaati moo kan alaati moo? Han warra Ayirlaanditi resettlement irratti hojjeta wanti sun. Starsin. Interview godhaa, interpretation wayiiti jira, ijoollee barsiisaa maal waan akkasii. So namni keenya bara sana gara nama 28 wayii ta'a achi magaala sana. Saudi Arabiyaatti faa dhufa namni. Ijoolleen kun achitti dhalattee faa dhufti, ijoolleen warra jala dhuftinna. Ijoolleen kun odoo barnootan baratin umriin isaanii deeme. Odoo abaa caadaan beekin 8-9 ga'uu qabdi ijoolleen. So UNHCR gaafadheeni manni barumsaa community tokko akka banu naa hiyyaman. Karaa eessaa? Karaa Caayaa. Ani bakka bu'aa Caayaati ka. Dubbiin asirraa kaati baaki. Caayaan yaa bittinnaa'u OMN jalatti haa kurfaa'u kan jedhu dhufe. Maal OMN miidiyaadha. Caayaan kan dhaabatettanii akkamitti kun ta'a. Tanumti jibba fide. Kan yaazoo waa meeqa nu godheedhaan kun kana. Lakkiin ta'uu kan dhaabatee kan dhaabati. Azalatti dhuguma nan bane mana barnootaa sana. Mana barnootaa kana bane guyyaa sadaffaatti kan waraanan. Mana barnootaa idileedha moo? Idileedha. Tokko hanga afuriitti iyyuu kan barsiisu. Mandaan tokko jechuun? Ergaa tasii deemteeti Caayaan yookiin immoo communitiin hawaasaa Caayaa jedhamu kan achi ture sun ergasii diigamee bakkoota baay'eetti ba'ee yaasootu diigeedha. Maal godhin ani communitiin lamattan dhufe lamaanuma sanan dhiisee deeme. Caayaa fi waldaa malee communitiin biraan jiru. Bakka afur waan akkasii tureedhaan. Lakki waanuma kan lamaan hin quba qaba. Kun immoo hoggaanaan dhaquu immoo jiru kun. Ergaan dhaqee miti kan hundaan baay'isoo. Waldaa jiru amma namichi waldaa community waldaa jedhamu kan hundee isaan ammayyuu kaayiroo kana jiru fakkaate jiru. Caayaan silaa kanuma turteeyyu. Yeesan keessa amma dheeraadhaaf kan ture kun. Kanuma lamaan ture kanuma lamaan hin dhiisee ba'e. Ani erga wannoo kana erga waraansa kanaati. Waan akka 7-2-3 ol hin teenye barkaayiroo ba'een deeme. Ani gaafa OMN faana amma saamameedhaan kana yoo dhugaa dubbanne dhugaa karabbiiti yoo dhugaa dubbanne kiiloomeetirii 285 kaayiroo irraa fagaadhee kan jiraachaa ture. Hin beekoon akkasitti saamame fakkeenyaaf. Akka community saamame hin beekoon. Akka Caayaan cabe hin beekoon. Cabeen dhaga'e malee. Eessan jiraan Agaamii bakka jedhamtu hin jira Meeditiraaniyaan irra fagoo. Dhugaa kana haalanii garuu yaasoo saamsisiin jedhu. Maali kuni? Maaliif amma Caayaa sanaa fi community kan OMN dhaabbatee kana gidduutti dubbiin kee? OMN community hin taane miidiyaa groupiidhaan. Caayaan communityidha, waldaan communityidha. Manni barnootaa karaa Caayaatiin dhaabbachuutu lola kana fide. Caayaan bittinnaa'uu qabdeedha miidiyaa community'n kun. Kun immoo maalinni intenshiiniidhuma adda bilisummaa Oromoo bittinnaa'uu qaba Jawaar jedhu. An kunis siyaasitti jedhu jechuudha. Obvious. Dhugaa kana fuuldura dhaabbachuun diina nama jechisiisa hidham. Diina tika nama jechisiisaa, basaasa nama jechisiisaa dhugaa akkanaa kana fuuldura dhaabbachuun. Miidiyaa communityidha. Political community akkamitti hoggana. Jalqabumayyuu ammas yaanniif adeemse akkanaa bakka hin qabu. Mucucaatadha. Kufaadha. Miidiyaan miidiyaadha. Saniyyuu miidiyaan editorial policy hin qabne. Miidiyaa namni tokkoon irra ittiin deemu hawaasa fuudhee deemuu hin danda'u. Caayaan diigamee OMN jalatti haa galu kan jedhu kallattiidhaan akkas jedhame moo adeemsa sanarraatti hubatteeti? Adeemsaan deeman. Maal kallatti anumaanuu jedhanii bar? Eenyu faadha fakkeenyaaf namoonni waan kana jedhan. Nasiiboon jedheera, Adam Jamaal jedheera, Shakiraan jetteerti. Indaa'um afaan inni baasnanii si ajjeesnoo jedhaniiru bar. Amma hin dubbadhu akkanumaan iyyaatiin deemu ani amma inni feektaati taatu amma bakka ati waan ati jette san hanga gootutti baay'ee si fuuldura deemee wantoonni akkasii wantoonni akkanaa jedhee afaan hin baasanii jedhaniiru bara sanatti. Viidiyoo dhaqaati ilaalaa har'a viidiyoon aansaraa biyyoo kan Kadir Waraabe kan bara sanii YouTube irra guutaniiru ragaa isaan argattu. Yaasoo difeem goonadhanii waan hin jenne qaban har'allee jechuudha. Adam Jamaal engadduma kana yaasoo nama jedhamu kana basaasa jechuun itti xinnaata jedha.
Waan inni nu godhame mee waan tokkicha waan inni nu godhame jechuun baay'eedhami. Mee tokkicha himadhaa dhimme takkittuma akkana goote. Na engadda maqaasiin na'u namuma viidiyoo waraabee keessa tokkichi bakka wayidoon taa'u bilbile. Bakka nani taa'u sunitti bilbila. Akka carraa ta'ee ana namanni itti bilbile kana artist Adam Gujii gurbaan Naqamtee tokko maqaasiin na'u maqaadha isaaf gaarii miti. Jaamoo akkas taane teenya. Waan inni nu godhe moo jedhe akkuma kana. Mee takkitti gaafadhu maal isin godhe jedhiitiin jedheen suuta dheetoo. Mee takkittuma natti meneen takkittuma. As maree achi marees abboo waan ofii kiyyaafuma taanedha keessaa bahe. Actually bishaan mataadhaa boora'ee jalli hin xaliiluu bara. Naachuudha. Mataadhaa boora'uu jechuudha. Namni jara kana walitti qabu bifa wal fakkaatuun hololaa waan deemu ta'e jara gadaanummaa hololtattee gaafachuu hin dandeessu. Argite akkaataatti deeman akkaataatti ajaja fudhatan akkaataatti directionii fudhatantu waan akkasii eeyyamaaf santu godhamaa jira. Waanni amma jedhamu kuni wanni bara san jedhamu tokkuma baay'isoo. Eenyudha kan mataa walitti qabu jettee yaaddu kun? Jawaari. Waan tokko waan irraa qabnu hin qabnu Jawaartu walitti qabu. Jawaartu waan wal fakkaatu godha. Jawaartu waan ijaarame arguun barbaanne Oromoo keessatti jechuudha. Miidhaa sana namoonni sirratti ga'an namoota Jawaar jalatti qajeelfamedha jettee amantaa? Amantaa odoo hin taane sirriidhee namootuma inni hoogganu namootuma inni ijaarrate achi qabee asitti yoo himmanni biyya kanatti gaafa baname jaruma sana kanatti sogganaatti ture. Nasiiboo Abdallaa sitti maallaqa qaban ture. Amma namni jaroonni kun isa wajjin qunnamtii qabaachuu danda'u yookiin immoo garee inni ijaaree wajjin hojjetu ta'uu danda'a. Garuu immoo tarkaanfii sana ajaja isaatiin godhan jettee yaaddaadha. No ajaja isaatiin godhan jedhee sin beekon. Ijoollee santu godheedha malee ajaja isaatiin godhan kan jedhu ammas gaafas hin jenne ammas hin jedhu hin beeku sababa isaa akkana godhaa jedheetu hin ajajadee yaada. Gareen sun immoo garee tiimii OMN dha. Exactly tiimii OMN. Exactly. Ergasii booda gaa wajjin haasofte fakkeenyaaf Jawaar yeroo sana daayirektera OMN dha. Isatu achitti ijaare kallattiidhaan isa wajjin haasoftee gareen kun miidhaa akkasiin irraan ga'eera jettee wanti itti himte yookiin immoo odeeffannoo kenniteef waliin haasoftan jira. Waan maxxansi ilaalaa har'aayyuu hin jira. Summiin nama ajjeesne nama fayyifti kan jedhu ofuma isaatiin maxxansa ammaayyuu jira wanti sun. Anis screenshot godheen qabu. Dubbiin kun itti kaanan. Lammaffaa reediyoo simbirtuutiin gaazexeessa Dasuu Duulaa waan kana gaafachuuf itti bilbilee dhimma kana hoggaa gaditti kaasu gurra irratti cufee deeme. Hin jira amma kunis riikardi ta'e. Anis nan qaba. YouTube irras hin jira. Waati garuu isa wajjin kallattiin haasofne? Jawaar wajjin nan kallattiin haasofne. Actually bara san bilook na godhee hanga irratti bilook irreera. Waliin arginu ani finni poostidha. Kabara 2016 2015 moo 2016 17 kan bilook na godhee amma maatiitti waliin arginu. Poosti isaan hin argu innis kiyyaan argu deetuma yaada. Fakkeenyaaf yeroo dhimma sana irratti interviyuu miidiyaa Finfinnee raadiyoo wajjin taasifte tokko irratti namoota jibbinsa jaarmiyaatiin kan narratti duulame kan jedhu kaniiti kaasee tokko dhageenya. Exactly. Ammas jibbinsuma jaarmiyaatiin narratti duulamaa jira. Maal jechuudha? Jibbinsi kuni jibbinsa adda bilisummaa Oromoo irraa qabaniin kan ka'e. Especially Jawaar adda bilisummaa Oromootiin maal takka walitti naqin beeku. Abbaan kiyyaa baa'oodha jedha. Oromoo kanatu waa mammaaka dhalaa wal qabatee ilmaa wal qabatee. Ilmi akka sadii jedha. Tokko ka abbaa caaluudha. Tokko ka abbaa dhaaluudha. Irraa maayyiin kan abbaa dhaanuudha. Jawaariin kun kan abbaa dhaanu sanatti fakkaata. Abbaan isaa abbaa eega ta'e abbaan kiyyaa baa'oodha afaanuma isaatiin. Jibbi detail ta'e. Ka abbaa irraa qabu kana ilma abbaa dhaanu san ta'eet argate natti fakkaata namni kun. So bara sanas bara 2009 OLF Beyond Repair jedhee kabarreesse kanarraa ka'ee jechuudha. Hojiin inni hojjetu hundumtu hojii jibba jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo jedhamu kanaati. So hamma danda'ametti karaa danda'ameen
dhaaba kanarratti hololee dhaaba kana jiksee dhaaba kana bittinneessee miseensi akka of jibban gochuudha hojiin Jawaar. By the way wanti amma Jawaar godhu kuni namni Jawaar maa akkana ta'edha. Jawaar hojii isaas hojjechaa jira bara. Amma jibbiinsa jaarmiyaa kanaati moo jaarmiyaa sanatu hojii uummata kana madaalu hojjechuu dadhabe jedheeti kan inni godhu jettee yaadda fakkeenyaaf akkamitti jibbiinsa jechuu dandeessaa? Kooto dhufee hojjechuudha ka dadhabee erga ta'e. Amma instituushinii diigoo hin taane instituushinii jabeessuudha ka barbaachisu. Instituushinii jabeessitee kan jiru jabeessitee hojjetta malee diigdeetii miti kan uummataaf hojjettu baay'isoo. Sila duratti sii kaase baay'isoo oguun akkana siin jedhu hindi gachuu kootii miti. Dhaabni hawwaanisaa miti kan iyyaan jigu. Dhaabni hawwaanisaa miti kan iyyaan badu. Hawwaanisa kan iyyaan badu. Dhaabni iyya Jawaariin baduu danda'u hin jiru. Kana jala murreetti ittuu jabaataa deema. Akka mismaaraa sana mismaarri hamma dhaamu jabaachaa deema. Akka mismaaraa sana jabaachaa deema kun. Akka kanatti wanti inni geeddaru jiru. Duratti kan sii kaase Waaqni ayyaana lukkuu siin uumini kan isin jedhe kana bara. Namicha kana Waaqatu ayyaana lukkuu uume. Waan walitti dhufe waan gurmaa'e waan kurfaa'e diiguu malee Jawaarii waa ijaaru hin argituuti. Waan ijaarame waan Oromoon lafaa qabu diiguudha hojiinsa. Fakkeenyaaf Oromoo Youth League Minnesota Jawaartu diige. Ragaa qabatamaadhaan. Ragaan samaan. Sinna geechisama bilbilee. Warra miseensa ture. Jawaartu nu diige kan jedhu. Akkam godhee diiguu danda'a? Tokkoffaa caasaa jalaa geeddara. Lammaffaa intarastii jalaa geeddara. Ofitti waamanii pirezidaantii godhamu maal godhanii durataa godhatanii. Sadaffaa buusii laaffisa miseensa laaffisa. Inuu bittinnaa gaafa sana. Takka. Lammaffaa OMN numti ofiisaatti ijaare sun jira har'a. Jira kaa? Jira hojjechaa jiru. Maal gaddaa buusii kadhachaa turani. Buusii isaayyuu kada gaafannaan badaa seedeen. Kanaafis anis quba qabna. Wanti inni oosa irratti yaale odoof keessaa beekanii ari'uu baatanii raatanii. Wanti qeerroo Oromoo godhe qeerroo bilisummaa Oromoo dhabama gochuudhaaf diigumsa kanaatiif qeerroo bilisummaa Oromiyaa kan jedhu ijaarreen baddiidhaan. Qeerroof qarree Oromiyaa kan jedhu akka qeerroo jechuun gender sensitive hin taane hin beeku namni baay'een qeerroof qarree Oromiyaa jedhanii ijaarree maddiidhaan. Foollee Oromiyaa jedhanii ijaarree maddi kan hunduma keessa Jawaar hin jiru. Hin beeknu nuti. Hin dubbannu. Boruuf egeree hin wayyaa. Hin fooyya'aa. Foolleen kan abbootii gadaati malee Jawaar achi keessatti maqaan isaa Foollee Oromiyaa kan jedhu kan sponsora wayiitti gaafatanii ijaarantu jira. Hin milkoofne kun hundumtu laaffatee bade. Kun hundumtu kan godhame qeerroo Oromiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo diiguudhaaf. In fact dhumarra waan kana butanii bakka har'a itti nu komatan kan ofii isaaniitti dhaabbatanii kadhatanii biltsiginnaa wajjin hojjeta Yaazoon jedha. Yaazoon ganda biltsiginnaa dhaqee hin beeku. Inni ganda biltsiginnaa dhaqee kadhachaa hin turre. Prime Ministeriin taate, Foreign Ministeriin taate. Yaazoon nama ajjeechisiiseedha. Mee nama tokko ragaadhaan isaa baasan. Haan nama ajjeechisu. Yaazoon namaa miti. Simbirra akka duufu hin barbaadu. Lubbuun simbiraa akka darbu hin barbaadu Yaazoon. Ministeerummaa kana kadhachaa turuu isaa maaliin beektati? Ragaa maaltu jira jechuun tarii kan Jawaar gochaa jiru maqaballeessiidha yoo ta'e kanatti jechaa jirtus maqaballeessii yoo ta'e jechuudha. Well, maqaballeessii miti. Shufeerri geeddarumsa kana Abiy Raddaatiin eenyudha? Kan kolfan irra darbinu miti. Waan ofii jedhan hin waakkannu. Ani irra hin goone. Raddaatiin eenyudha? Prime Minister, Foreign Minister. Akkam jechuudha? Shufeerri Prime Ministeriidha. Raddaatiin sababii manni akkas jedhe sanaa fi Foreign Ministerii gaafatee ture jechuu dandeenya moo? Eessa ture inni ofiisaatiif? Jawaar. Jechuun maaliin qaamaa moo? Maal keessa ture? Paartiidhaan. Kaafaa'oo ture. Kaafaa'oo keessa booddeetti makame. Durammaa paartii keessan ture ka? Inni Jawaaranaatu gorsan jenne. Caasaa Oromiyaa kan ammaa kana hin diignan jenne. Ofiisaatiif. Jecha isaa kan nageenyatti. Viidiyoon isaan jiru. Jawaar.
Jiramoo hin jiru. Viidiyoon kuna. Inni dhiyoo ergamanii dhaatii bahee deemeeti. Lakkii. Wajjiniin teenyee waan kana akka geeddarru akka caasaa kana diignu haasofnee jirra. Eenyu wajjiniin warra mootummaa wajjiniin. Yaasoon caasaa Oromiyaa diiguu keessa warra mootummaa wajjiniin haaseera. Jawaar maal irratti haasa'e kana? Fakkeenyaaf kan inni amma caasaa bulchiinsa godina jedhamu kana kan godina Wallaggaa Arsii Baalee jedhamu kana gara ilaalcha siyaasaatti waan guddateef waan kuni garaagarummaa waan uumeef isa kana diignee maqaa lagaatiin maqaa gaaraatiin akkasitti waamna kan jedhu mana hidhaatii erga deemee Galatoomaa Toorii irratti kan inni haasa'edhan. Eessatti? Awurooppaatti yookiin Ameerikaatti. Indiigna jedhamu hin jenne. Caasaa godinaa maqaa godinaa sana. Whatever jedhemi. Maqaa godinaadha kan inni indiigna jedhe. Yaasoon indiigna deebeeka. Hoo kana lamaan kompeer goote kamti irratti kan inni amma ilaalchadha jechuun waan wayyuudha dhiyeesse. Waan wayyu. Nu lamaanuu ka jenne kana keessa kamtu irra kiiloo kaasadha. Kamtu irratti kan nama jechisiisa. Wanna sana har'a warri biltsiginnaa hojjechaa jira. Har'a. Inni gaafas jedhee kamti irratti kan nama jechisiisa. Moo lafumaa kaanii Yaasoon tika jechuutu irratti kan nama taasisa. Namni qaamni sadaffaan tokko odoo dhufee nu laale anaaf isa kamti irratti ka jedhama. Kamti irra biltsiginnaa jedhama. Ani Lammaa wajjiniin ture. Ani Abiyyoo wajjiniin ture. Ani Warqina Gabayyoo wajjiniin ture. Ani Abbaa Duulaa wajjiniin ture. Kan hunduma faana kan ture isaan. Eessarraan darbeen ani biltsiginnaa ta'a. Inni yeroo jijjiirama tumsuu keessatti waan isaanii gaafuma jijjiiramaa sanuu Yaasoon anuma akkana kana. Kaleessas haa ta'u har'a dheengadda ejjennoon kiyya sanuma wal fakkaata. Kan bakka sagalee ejjete isaa. Inni ofiisaatiin tika odoo hin jedhin ofiisaatiin biltsiginnaa odoo hin jedhin maqaa eenyu balleessuuf eenyu maqaa xureessuuf eenyu difeem gochuuf waanuma namni kumni lama kumni sadi jala deemee harka dha'eef Yaasoon isaan madaalama jedhee hoo yaade baay'ee dogoggore. In fact wanti baay'ee na ajaa'ibu tokko maal inni Jawaariin Oromoon hammas eeggate suni gadi bu'ee jette oduu mandara keessaa miidiyaa irratti maxxansaa ooluunsaa ana akka Oromootti naqaanis yoo dhuguma sitti muudhaaf. Baay'ee naqaanis akka Oromootitti. Silaa Oromoon amma baay'ee mucaa kanatti dhiyaatu odoo wantoonni baay'ee iftee fi nama kana yaalchifachuu qabu. Nu harkaa kuteera mucaan kun. Yaalamuu qaba. Haadha Baqqaluu ganda abbaa Gammachiisitti bunni daffeera kootu buna dhugi jechuu qofatti isaa fi mucaa kana waan akkana kana maxxansaa jira. Kun immoo siyaasan ta'u. Oromoon akka Oromootitti waan qaanee qaba. By the way, Jawaar ani prime time kiyya irratti Jawaar yeroon itti maqaa balleessin qabu. Gaaf takka illee jechuudha. Quudhaa fiitii irraa dhiisa fiitii naasa'a. Jawaar akkanani biltsiginnaas hin taane tikas hin taane akkanani adda bilisummaa Oromoo keessatti qofa miseensa ta'e dhibbaan dhibbeen beeka. Waan ofii isaatti ittiin amanne jalee isaa immoo ijoollee jala yaatu tana immoo amansiisa. Ofii isaatti bar dhibbaan dhibbeen beeka kan akkanaan uumaa keessa hin jirre beeka. Garuu difaameeshiniidhaaf boruuf iftaan hoggaan dhufe yookaan dhufu ta'e jechuudha. Hoggaan dhufe akkanaa ta'uuf jedhee giraawundi xaachuu isaatiin nama. Farda inni fe'ee kana namni bira yaaphatee dhufuu danda'a baay'isoo. Akkanumaan xaara malee. Yaasoon birciqqoo irraan tolfamne hin cabu. Nama cabus miti inni baay'isoo. Likkii namatti deeme kanaan ana odoon taane ilmaan saba kana garuu hin miidha. Ana odoon taane. Adeemsa nama deemaa jiru kuni namoonni gariin mooraa Oromoo kana kan humnoota adda addaatiin daddaaqamee qabsoon Oromoo duubatti akka inni harkifatu taasise kana isa kana qulqulleessuu fi adeemsi Jawaar taasisaa jiru kuni baay'ee gaariidha kan jedhan jiru. Adeemsa maaliif qulqulleessa? Namoota qaamota adda addaa waliin tuttuqqaa qabaatanii qabsicha duubatti harkisan. Mee ragaa naa fidaa ani immoo kanuma kan hin jechaa jiru. Yaasoon adda bilisummaa Oromootiin ala bakka akkanaatitti miseensa baluutii kan inni waakkanne bara 1998 97 8
Inni kallattii dhaabatiin kaafaatti makamne turre namni muraasni makamaa waan jedhameef. Kanaan achitti Iyyaasuun adda bilisummaa Oromootiin ala dhaaba tokkottis miseensa ta'een beeku. Bakka kamitti even afoosha kamitti iyyuu makamneen. Afooshuma kamuu dhiisitii dhaaba siyaasaa. Iyyaasuun bakka akkanaatitti tika akkanaa ta'ee waan akkana godhe baay'isoo wayyaa amma laal gaafa bilisiginnaa toloo makamtee yoo dhugumaan jajjaboo ta'an mindaa nyaatamire gaafa achi dhatte peerooliin jira bar peeroolees baasudha. Akka carraa ta'e immoo barri kuni barri isaa gaarummaan isaa maalinni tiraanzaakshiniin onlaayiniidha. Baankiidhaa baasudha. Waa Iyyaasuun nyaate waa Iyyaasuun fudhate eessatti akka galmaa'e. Namni tikummaa Iyyaasuu bare kana hin dhabadhee garuu yaaduun tanumaas baasaa dhimmee wanni kaan dhaqqaba. Ani garuu namni hammam yoo gadi deeme hammam yoo gadi bu'e oduu mandaraa sanummoo beeki nama tokkorraa nama hannaan biyya kanatti waggaa 14 itti murtaa'ee biyya kanaa ba'e maddi odeeffannoo nama kanaa immoo isa. Eenyudhaan? Jiraas Tuujubaa Tolchaa jedhama. Amma Keeniyaa kana taa'eera baay'ee bakka biraallee miti. Waggaa 14 itti murtaa'ee arkaayiviisaas federaal poolisii harka jira. Ani immoo inni odeeffannoo kennuu isaa fi maaliin barteedha? Thank you very much. Baay'ee galatoomi. Piikoordiin qaba nama kan faana yoo hogganaa so. Biqilaa faana soonaa sa'ee beluu faana waan hammanan si beeketti piikoordii kennan beekan. Jawaar waan itti ergan maxxansa ofiisaatii fi miti kan barreessu. Amma jechoota mucaa kanaa tan keessatti arge. Dubbiin naa galee amma achiin ragaadhaaf akka ta'u nama 4 teechisee bilbila isaa gurbaa tokkichaaf kennee bilbilee hin bilbille laawudiirra keenye. Akkuma yaadattanii Jawaar kanaan dura waa'ee mucaa kana maxxansee ture. Ajjechaa dabalaa xaafati wal qabsiisee takka tureetti Tuujubaa faana haasofnee jirra. Wantoota subadhee dubbii sanas irraa kaasee poost isa san kaase Jawaar. Amma gaa ka'umsi kanarraa naa kaatee miti mucaa kanatti bilbilee akkam gootee kaasistee mucaan teenyee dhaggeeffanna ragaa akka ta'utti. Itti bilbiladheeni namatti bilbiladheen kadhachiisadheedhe. Eenyu? Jawaar. Tole maal jetteeni waa dagalteef ragaan sii kenna dheeni. Ragaan inni kennu sun eenyu jechuudha? Waa'ee Iyyaasuuti. Tuujubaan waa'ee Iyyaasuu Jawaaritti mee Jawaar kana maxxansaa oola. Kun gadi bu'uudha baay'isuu. Tuujubaa wajjin hariiroo akkamii qabdu? Tuujubaan yeroo hundumaa Iyyaasuun diinadhee shakka. Iyyaasuun diinadhee amanas. Yeroo hundumaa all his life. Waan hedduu godhe kanaan dura biyya kana keessatti waan himuudhaaf illee barbaachisne jechuudha. Ani akkattan of oolche akkattan defend of godhe nan qaba. Beeku yeroo inni kiyyas. Amma odeeffannoo kana situ kenne moo miti ennin ana takkana gochaa jira en sababni isaa amma Iyyaasuun achi jedhadhee yaadu ana takkana gochaa jira jedhe taal nama akkanaatirraa fuutet social media irratti Facebook page keetii irratti maxxansa nama bilbilee fi sana wal beeku ture isaan Tuujubaa wajjin garuu bilbila natu kennee fi waan jetteef sirriitti wal beeku sirriitti walii galu of jajuu isaati mamma ana takkana gochaa jira bar ukkeen irraa kaasanii akkuma sun marfeessinee mi jedhu waan akkanaatu jechuun qabu baay'ee namni siyaasa bar kuni tapha ijoolleen ittiin wal mooksitu namni siyaasaa namni Oromoon boruuf egeretti eeggatu kun silaa odoo kabajaanumaan waanuma isa fakkaatu waanuma isa gitu godhe oduu jettee ganda haadha baqqaluutti bunni danfee koottaa dhugaa jedhu maxxansaa sanuummoo nama tokkorraa fudhee cross check godhu fakkeenyaaf dhimma kiyyaa wal qabatee ijoollee salaalee karaa keessa naquun nama soba bar akka loobiin uumamuuf
isa ati ilaaltee gabaa fidde hattee gabaan diddibalfitee akka jedhan san ta'e dubbiin laal hateet laaleetti gabaa fidate gabittiin beekti wanticha akkanatti miti siyaasni tokkoffaa triangulation waan jedhamu jira professionally ta'uun irraata lafumaa kaatee ebeluun akkan amma Jawaaroon akkas jedheef Iyyaasuun muufatee har'uma ka'ee dhaqee biltsiginnaatti dabalama akka isaanitti har'uma muufateet adda bilisummaa Oromootiin bakka nagaatti olii jedhee deema akka inni yaadutti addi bilisummaa Oromoo waan hedduu argee darbe qoraafame keessa darbe addi bilisummaa Oromoo instituushinii Oromoon qabu hangafticha kan ammoo jaalannee dhanne nuti oomtuus nuun kennu oomtuus nurraan fudhatu baay'isoo kana sirriitti beekuutu irraata karaa biraatiin immoo barreeffama tokko argeen ture dhimma kana wajjin wal qabatee hariiroo kee fi waa'ee tujubaa maxxansa namni maxxanse argeen ture tujubaa ajjeesuuf yaalii taasisaa turte sanas tujubaa barreessetti erge ana barreessetti erge desas laawulirra keenya dura geenyu amma maalinni holola ofiisaatii gochuu hin dandeenye Jawaaratti fayyadamee gochaa jira mucaan kan baay'ee naannoo jedhe na ajaa'ibe akka Oromootitti kan hin xiqqooshii fiil godhe ana homaa nan godhu jechuun ana bara akkanatti namni na beeku kanaa miti baran kophaa ture sanuu hamma sanuu narratti duulanii jechuudha homaa nan goonen gareedha narratti duulanii garuu amma laal generatiinii Oromoo isa ol deemu kana akka miidhuun arge maaltu miidhe seete mucaa Saawudii Arabiyaa jiru tokkotu saba Monoroo jedhamu uumne sirumaayyuu jedhe this is an impact by the way waan salphaan seenaa waan kana yaanni mucaa sanaa waan salphaan seenaa ammam akka inni Oromoo break gochaa jiru kanarra huban oduun sobaan halkan fabrikee godhanii ganama gadi baanii maxxansan kuni personally Iyyaasuu godhu personally saba garuu hin miidha saba kana immoo of eeggachuuf nurra jiraata. Ati nan dubbadhaa jettee turte maaliif dhiiste social media irratti barreessuu jalqabdeetu? Ammumaan maxxansa nama kanaa laalaa deemu akkuma duratti siin jedhe sensitivity isaa laalladhaan ani saba kana miidiyaadhaan miti kanan beeku qabsoo saba kana maakiyaatoo dhugaatii miti kanan beeku ani maatiin itti dhabe baay'isoo nuti nama nurraa du'e akka sabaatitti kan du'e akka ollaatti kan du'e akka firaatti kan du'e akka maatiitti kan du'e waan madaa ofirraa qabnu qabna personally immoo ofii keetiif dhiigaatitti kafalte qaamatti dhabde kana laalta Ameerikaa taayitii miti kan qabsoo Oromoo beekoon social mediaadhaan iyyeetii miti qabsoo Oromoo kan hin beekoon fees godheeni diina afaan funyaan irra taa'e wanna tokko garuu waan Oromoo dhiifama gaafadhutu jira bakka bishaan daaknutti suurri kaa'ame tokkorra nama baay'eetu jira suura san crop godhanii kananaaf Misraaq Tasfaayee wanto fakkeessanii maxxansan akka aaru takka ta'een kan inni dubartii wajjin ciisu wayii maxxanse nan kaaselleedha san maxxansuu kiyyatti ani warra safuudhaan guddatanii ilma Oromooti san gochuu kiyyatti inni waan godheef ani gochuu hin qabu sanaaf Oromoo jabeesseen dhiifama gaafadha kasana raafee ammas eeggannoodhaan hin deemaan eeggannoodhaan jechuun ani waan hin keessatti ta'een beeka isa mararuu dhiisuu danda'a qabsoon baay'isoo akkasis jechuu akkamitti dandeenya isa mararuu fakkeenyaaf namni kun sochii qeerroo dargaggootaa keessatti 2015 irraa kaasee waan deemamaa ture keessatti namooti baay'een inni dubbateera gatii baay'eetu nurra jira lubbuu baay'eetti wareegne jedhee maaf isa mararu namni kun maal ta'e qabsoo kana keessatti mee ani ka personalisitti maama personalaatti wal gochaa irrame dhimmi keenya bara amma dhimma siyaasatii ol darbeera dhimma gumaa nama lallabachiisu bara kan kiyyaaf kan Jawaar
Mee maal ta'in kana keessatti ani tokko lama sadii afur jedheeni kan hin tarreessuu danda'u hin himu sanaa miti ishuu guddaa nama. Lafaa ka'ee anaan tika jechuun anaan basaasa jechuun anaan Geetaachoo Asaffaa faana hojjeta. Geetaachoo Asaffaa anatti du'a murteesse kana faana hojjeta jechuun qabsoo Oromoo hadhaa qabsoo dhiiga lafee caphe sana lubbuu ba'e sanitti hancufatu fuudha baay'isuu kun. Biltsiginnaa ofiin faana harka shaniin quba shaniin faffatee nyaachaa ba'e ofii isaati nyaachaa ba'e achi kaa'ee yaazoon biltsiginnaa faana hojjeta jechuun qabsoo Oromootti hancufatu fuudha kun. Hadhaa sanitti hancufatu fuudha lubbuu ba'e sanitti qoosudha kun. Ani yaazoon kan na biraa kufan hin lakkaa'aa baay'isuu. Ani priority ofii kiyyaan kennu sabaaf anan kennu. Baay'isuu ani akka jaarsa biyyaatitti jaarsummaa 23 2025 26 walitti jechuudha. As keessaa gumaa 3 baaseera kan lubbuu namoota walitti araarsuudhaaf. Kadhadhee fuusiseera, heerumsiiseera, kan wal lole walitti araarseera. Nam beeka hammam akka duudhaan kun maatar godhu, hammam akka Oromummaan kun gatii qabu. Ani sa'aatii kanatti sa'aatiin ofiifii miti. Namoonni kaaniyyuu hoggaa daban itti nama qajeelchu. Takka wanti sarara na baasuu danda'u hin jiru ana. Fedhiinis amantiinis wallaallis tokko kan karaara na baasu hin jiru. Ani qabsoo Oromoo horiin ittiin lakkaa'u hin qabu. Qabsoo Oromootiin namoonni horii ittiin lakkaa'an horiin sun haa mul'atu malee dhimma hin qaban. Qabsoo Oromootiin yaazoon sumni takkitti namarraa fuudhee beeka abbaan jedhu as bahee natti haa dubbatume. Amma deengadda maal jedhee maxxansee ture isa hin kaasne amma fakkeenyaaf wantoota kana wajjin wal qabatan waan kaasnu waan qabnuu fi akka dhuunfaatti Jawaar waliin hariiroo isin qabdan jira ture qaamaan wal argitanii beektu wal dhabdeen keessan addatti yeroo tokko namoonni wanni isin gidduu jiru kun haacitoodhani mana hidhaatitti inni mana hidhaa ani isa dursi ji'a sadii isa dursi hin beebayisu mana hidhaati. Mana hidhaatti nu fuudhanii dhaqan anuma na fuudhanii dhaqanii achitti waliin haasofnee wanti kun haa dhaabbatu waliin jennee. Dura wal dhabdee isa kamidha kan isaan asitti egaa 2016 sun ittuma fufe egaa. Isa as ka'ee ture dubbiin. Gedduutti nu makaati xixiqqoodha nu makaati. Yaa han ammaa kuni walgahii takka Ugandatti taa'anii dhufan. Anis nan beeka ishee. Isa ammaa kana jechuudha. Egaa hololli tun ka'uudhaaf torban dura. Walgahii tana booddee Jawaar siyaasa biyya kanaa qancaraa akka ta'e hin beeku. Gaafa dubbiin itti waanuma fiigee dhufee Prime Minister ta'utti fakkaata. Akkuma yeroo qeerroo sana. Bilisoomnemi akkuma jedhan jechuudha. Dubbiin biyya kanaa akkasii miti. Ammas achitti walii galanii waggootii tokkoo fi ja'a hanga waggaa lama gidduutti biyya keessa hin galla kan jedhu jechuudha. Wanticha mention hin goonu akkuma ruttaa taa'u garuu Jawaar isaaf groundii tolfachuu isaati amma. Biyya keessa hoon dhufe eenyu challenge na gochuu danda'a. Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo keessaa xiqqoo yeroo filannoo kanatti hirmaanne sana miidiyaa irratti dubbii tokko goone maqaan dhadhagaamte natti fakkaate. Isiin suni ciniinsuu qabsiisterti Jawaar. So difeem godhee gabaa tolfachuu isaatiin nama mana isaatitti. Yaazoon nama siyaasati. Nama siyaasaa qofaa miti baay'isuu. Yaazoon bilchaataadha isaa olitti. Siyaasanis gab jedhee deemuudhaanis hawaasa kiyya beekuudhaanis. Inni hawaasa Oromoo kana waan sirriitti hubatee miti. Namoonni itti dhiyaatan nama waliin gorsa dabarsu. Nama kana maal barbaadeeti yeroo walgahii Ugaandaa sana inni egaa biyya keessa dhugaa dhufanii tarii mootummaan hoo geeddarame
Kan mootummaadhaan ala namni chaalenjii isa godhu adda bilisummaa Oromoo qofa. Ishii tana clear gochuu barbaada. Kanammoo clear kan godhu kamitti Oromoodhaa fi adda bilisummaa Oromoo wal dhabsiisuudhaan ditaachuu jechuudhaan. Oromoodhaaf adda bilisummaa Oromoo immoo adda bilisummaa Oromoo dabalee jantii godhee basaasaa godhee maalii godhee maqaa balleessee jechuudha. Amma kana yaafuu mee rabbii sitti mul'isu mana akkamiititti warra akkamiitti irraa dhalateetiin Daawud Ibsaa basaasadha kan jedhu. Yoo xinnaate akkam jaran wal kabajuu danda'u nurra raatama. Nuyi naa jedha aniif inna baachi tokko rakkoon qabnu. Homa rakkoon qabu. Walis arrabsinee barbaannu booksinu wal loofna gaafa wal argine. Namoota akka Dooktar Mararaa, namoota akka Daawud maal ta'a yoo masafeeffanne maal ta'a? Just kategorii kan keessa is baay'ee akka fakkeenyatti kan isin kaasutu kana malee umrii isaanii namni ayyaana ofiitti hojjeta bara ayyaana isaanii waan hojjetan qabu bara gadaa isaanii waan hojjetan qabu akka hojii isaaniitti waan hojjetan sanaaf contribution isaanii sana muuxannoo isaan qaban kana kan hundumaa laallee jechuudha. Bara jirana namni maanguddoo hangafa ofii ija fuulduraayyuu hin darbu. Duubaraan darba yookaan eeyyamsisee darba namaaf kalchedhee darba. Akkamitti maqaa wal qeenxeessaa namni akkanatti maal inni bu'aansa? Holola amma godhe kanaan namoota kanaan akkana kan addi. Tarii odeeffannoon jedhu yoo dhugummaa qabaate gadi baasuu karagaa amma jechuu kanatu ani maa jetta namoonni kun hoo ta'an kinoo ragaa wajjin ani kan jechaa jiru bar ragaan haa dhufuudha malee hin jedhini miti haa jedhu garuu soban ta'in hololan ta'in holollu sadarkaa qaba beeki laal dharaatu jira kijiba jira soba jira dhugaa jira holola jira siyaasa jira. Wanni amma social media irratti maxxanfamu kun yoo ragaa qabaate dhugaa ta'a. Sigale yoo ragaa qabaate. Yoo ragaa dhabe immoo dhara ta'a. Dhara jechuun maal jechuudha? Morally wrong false jechuudha. Baay'ee false qofaa miti. Morally wrong. Ragaa gadaa baasu. Okay. Ani amma ishee waa'ee Uganda sanatti naa deebime eenyu haa wajjin mari'atanii maal mari'atanii? Isa amma miidiyaadhaaf disclosing godhu suni gaariis miti. Tarii odeeffannoo sana waan dubbattee fi namni biraan immoo waa yakka hin qabu barsuun ani amma yakka sirra hin goone waan ta'eef wanti explanation barbaadu hin jiru garuu ka'umsi ishii sanaan kana ground clear godhachuudhaaf kan jedhu that is obvious suni garuu amma disclosing ta'u. Ishee marii namoonni walitti sin fidanitti naa deebi'e. Walitti nu fidanii amma adda dhiisne egaa sanumaan addaan baane. Maalaa softanii gaafa mana hidhaa deemtanii wajjinaa softan sana maalaa softanii dhimma wal dhabdee keessanii irratti? Ammaaf wanni gaafa saasofne isan fayyadu waan ta'eef yaaf Oromoonis hin dhageenye. Ka gaafa saasofne namni wajjinaa soofne warri wajjinaa soofne achuma jiru ammas jiru biyyuma keessa isaan haa ta'anii. Jechuun fixattaniidha dhimma keessan fixattanii haasoftanii waliin. Addaan dhiisne isa harkaayyuu wal fuune tadda yaani. Fixannee kana booda walitti hin buunu jettanii gargaaranii. Amma immoo waan kaleessa jedhan tokko irra deebanii hirraanfachuun yookiin waan san nan galchuu jedhanii dhiisuu waan akkasii tokkotu baay'ataa mire itti deebi'anii miti hamaa godhani namni sadarkaa isaatirra gadi bu'aa ugaa deeme holola trash akkanaa kana haasa'u jalqaba. Oromoon nama kana akkamitti beeka? Akka nama siyaasaa guddaa tokkotti beeka. Akka hubataa tokkotti beeka. Inni garuu gandaadha bakkalutti bunni danfee ganda abbaa baacaa kottaa dhugaarra jira. Which is trash. Ani kanaaf dhimma hin qabu. Garuu saba Oromoo kana miidhanii waan amananii hordofaniif hordoftoota isaa likki kanaan sobee akka mootii jaldeessaa isaan fuudhee hallayyaadhaan dhaquun qabu. Mootiin jaldeessaa guyyaa baddaa caarrata galgala hallayyaatti gala. Hallayyaatti fuudhee gala maatii isaa sana. Akkas gochuun qabu namni kun.
Tole wantoota kana gara cuunfaatti deemuutti deemna. Ammaati yeroo ammaa maal hojjetaa jirta? Yeroo ammaa Oromoo Gadaa Renaissance riformiin akka hojjetamu karaa abbootii gadaa kan amma wannoo jedhamtu jira abbootii muudaa ayyaantuu fi qaalluuwwan restructure odoo walii godhanii tokko kanan hojjedha. Lammaffaa mootummaa wajjin jechuudha. Haaromsa gadaa jedhan isaanis mootummaanis lakki kan haaromsa gadaati miti kuni kan qorannooti. Ani qorataadha seenaan barreessa. Haaromsa gadaa kan poolitikaa kanaa miti. Fakkeenyaaf kan poolitikaa kana keessa abbaa muudaa waan jedhamu hin beekaniyyuu hin jiruyyuu. Qaalluudhaa fi ayyaantuu warra walitti makee yaadu kuni. Ani qaalluu fi ayyaantuun instituushinii adda addaatti hin beeka. Akkasitti hubachiisas. Saba kiyyan ijaaraan lafatti. Saba kan immoo akkaa fi bakka isaatti ijaara. Tas siyaasaa qofaa miti beeki. Ani soshaalii Oromoon bakka isaatti deebi'uu qabadee yaada. Abbaatti ta'uu danda'u xiraraata. Tan sangootu immoo erga barsiistee hin barsiista saba kana. Ani ayyaantota hedduudhaan walitti dhufa. Qaalluu nan beeka. Abbootii muudaa nan beeka. Waa'ee sirnaa nan beeka. Waa'ee safuu nan beeka. Nan qoradhas nan barreessas. For that matter kitaaba volume 4 barreesseera amma kana irratti. Ka hedduu kana maxxansinannee xiqqoo akka jalqabuu goone gidduutti Gaashi Jawaar faan holola kana jalqaban jechuudha. Isa duraa jildii isa duraa bifuma sana kan qabudha. Miilan shookisinee. Akkasumatti jildii 4 kunis goomii jaarsummaa dhugaa araara. Kuni waa'ee siyaasatii miti. Waa'ee qabsoo Oromoon uumama isaa wajjiniin ofii wajjiniin ollaa wajjiniin siyaasa wajjiniin dinagdee wajjiniin godhu inclusiveidha. Kan biraa Oromoo cultural revolutioniin dhufuu qabaa jedhee nama amanuun cultural revolutionii fiduu qabna de tokko isan hojjedhamu. Kunis dhuunfaadhaan. Maal inni milkeessa maal godhee milkeessa? Cultural revolutionii keessaa tokko akkaataa weelluu keenyati. Walaloon keenya structurally geeddaramuu qaba. Akkaataan itti walaleessinu. For that matter amma studio 5 dhaqee oola. Walaloon gurguran waadaan qaba. Bilisan kenna. Yeedaloon gurguran waadaan qaba. Bilisan qaba. Nan hojjedha. So ijoollee projektii keessatti hammadhee kan koo ijoollee koo leenjisee kennee fi hojjisiisee revolutionii wayii fiduu. Kana birree isaa argattaa akkamitti kana hojjettaa jechuu dandeessa ta'a. Sababni isaa tikaa bilisiginaa wajjin hojjetaa maal ta'e ani wanti xiqqoo yaadu baay'isoo odoo uumamuma kiyya keessatti wanti xiqqoo nan yaada ta'e biyya kana keessatti warri wajjin gaazexaa irratti barreessaa turre warri sadarkaa ministeeraa ga'an jiru warra. Ani garuu sadarkaa ministeeraa ga'u xinnootti yaada. Wanti qashutti yaada tanuma dhugaa. Ani amma gadaa societiin uumamuu qabadee nama amanuu keessaa tokko. Distinctive gadaa society. Fakkeenyaaf wanni amma nuti dhabne maalinni nama safuu beeku nama akka Oromoo ta'e nama akka Oromootti jiraatu nama Oromiffa jiraatu dhabne. Oromiffa afaanii miti beeke akka Oromootitti Oromiffa. Inni kuni yoo akka kanaan itti fufe hawaasni kun hin badaa'u. Waan vaaliyuu akkana babbareedu kanatu faana bada. Kanaaf societiin distinct ta'e tokko gadaa societiin ijoolleen xixiqqummaadhaa qabdee kan waan kana keessatti barachaa guddattu kan waan biraatti expose hin taane societiin akkanaa maddiitti uumamuu qaba hawaasa kana biratti boruuf egereen keenya akkatti fufuu barbaachise. Nama projektii kanaafaa yaalaa jiruun nama Oromoo art village yaalaa jiruun art village qabaachuu qaba Oromoon. Inni immoo maal jechuudha? Inni
it is too complex akkamitti akkasii ibsu hin beeku. Anyhow abbaan hojjettan itti darbitu labata kana keessas labata dhufu keessas jechuudha. Wantichi waan guddaadha. Gara doolaara biiliyoona 5 kan gaafatu. Yaasoon hojjete keessa darbaa fi miti. Ani lafan kaa'ee darbaa kaan itti dhufu boruuf iftaan. Aarti viileejii keessatti wanti hojjetamne hin jiru. Wanti Oromiffaa ta'e hundumtu achi keessa jiraata. Garuu innis akkuma gadaa society kana kophaatti waan hammayyummaa jedhamu, waan westernization jedhamu kanaan kan waliin qabanne, waan sirnaan waliin tuyne, sirna warra dhihaa kanaan kan waliin tuyne, kan waa'ee Oromoo, waa'ee Oromummaa, waa'ee sirna Oromoo qabatee guddatu. Fakkeenyaaf namoota tokko wajjinis taa'ee mari'adheera. Ani biyya keessa hin jira baay'isoo practically hojii hojjedha. Practically waan Oromoo tan hojjedhaan. Ani Oromoof hin uumame, Oromoof hin jiraadhee darba. Tole, qaamota mootummaa wajjin maal hojjetaa? Hariiroo akkamii qabda? Ani amma qaamota mootummaa warra jedhaman kana keessa warrin faana baradhe baay'ee jiru. Warrin barsiises baay'ee jiru as keessa. Barsiisaa idilee moo barsiisaa? Barsiisuma idilee manuma barnoota idileetitti kan hin barsiise. Ani yuunivarsiitii biyya kanaa bakka 5-6tti barsiiseera. Warreen ani barsiise sun ka amma hangawaa ta'an jiru, warreen faana baradhe kan hangawaa ta'an jiru, warreen qabsoo keessa wajjin turre kan yaada geeddaratanii garas galanii hangawaa ta'an jiru. Jara kanaan rileeshiniin keenya isuma kaleessati. Waan siyaasaa garuu wajjin naasuuf. Isaanis na beeku, anis isaan beekan maal wanta harinya hin jiru. Wanti wal gaafan. Nuti karana nagaa qabsoofna jennee asirraa qawwee hin qabnu. Waan qawweedhaan wal qabatu hin qabnu. Kanaan wal qabatee reejistara erga taane wanta sana eeganii seeran deemudha malee akka durii sana abaa'ummaa waan dhokfamuu miti. Clearly abaa'oo taanee jiran. Kanaaf wal hin gaafan. Walitti hin dhuftu? Walitti hin dhufna. Waan si dhibu namoota Adaamarra ture mucaan suni amma asitti aangawaadha. Maqaan hin barbaachisu haa ta'u. Mucaa kana nama almost waggaa 3 waggaa 4 hiriyaadha iyyuu. Mana waliin dhufna. Whereas ani abaa'oodhaan bilisiginnaadha. Kanaan hin jiru. Kan akkanumatti darbinee wal arginu baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf aniif Dr. Biraanuu Leenjisoo waliin arginu jennee dubbanne soba ta'a. Wajjin baranne mana barumsa tokkotti baranne wajjin guddanne. Whereas inni bilisiginnaadha. Yaazoon abaa'oodha. Dhume. Wanti kanaa ol darbu tokko hin jiru. Lakki jabbii kabiraa oolte hootennaan kan mana oole hin oone jedheedhan. Akka akkasii fakkaanne akka akkas nu jalaan taane dubbiin kuni soba abbaan jedhu ragaadhaan. Silaa sobuu isaanii hin oolle odoo anaati maal akkan godhu beektaa? Eegaan mana sobe AI'dhaan illee waatti maxxansa. Eegaan mana sobe hamma kan hunda sobanii ragaa takkitti dhiyeessuu dadhabu jechuudha. Maallaqa dhalattoota Tigraay yeroo lola kaabaa ture sana maallaqa isaanii jalaa fudhachaa turtan. Maaliif? Turtan jedhamu amma ejennoon kee maal jalaa fudhataa turtanidha situ jedhee. Jechuun ati situ nu ibsa gaasa. Situ jedhee hin jedhe gaaficha. Akkas jedhama sooshaal miidiyaa irratti argina. Yoo akkas jedhama jette siifaan hin ibsa. Tole. Yoo jalaa fudhataa turtan jette garuu yoomiin siin jedha sumaan. Okay. Jira guyyaan isaas waan ta'eef wanti jiru jira. Achumarra dhaqiitii akkaawuntii achirratti maxxansamanii fi baankii ittiin nuyi akka sana sirriitti ilaalleedha. Sirrumatti ilaali baga kaastee waan kana. Laala akkaawuntiin achirra jiru boodu siiftaanis hawaasni sabni kun hubatu soba amma deemaa jiru kan. Isaan ambassaa baankiidhaa akkaawuntii kanaan baafachuudhaaf odoo deemanuu qabneedhan. Miti? Akkaawuntiin achirra immoo kan nigdi baankiitti ilaala kan kiyyu sun. Maxxanfameera wal sobuun hin danda'amu. Eessaa fuudhan? Makiinaa keessaa dhaqanii fuudhan. Jalqaba hoggaan qabamu nama makiinaadhaan dhooftetii karaa irratti ajjeeftee darbiteedhaan inni qaban baay'isoo gaafa sana. Akkamitti qabamtee ammatti waa'ee qabama guyyaa sana baankii deemtanii maallaqa baafatanii Ani baankii naan qabamne diidana qabanii baankii nageessanii barra.
nama ajaa'ibu nama makiinaadhaan dhooftee jedhaniit kitaaba jibbaata isan eebbisiisadhiin olii gadi fiigaaraan. Tarii tasa makiinaa immoo hamma eebba saniititti kan ta'u qabaddoleeti namni tokko nama labuu kana jira hiriyaa kiyya. Isan naa ergise makiinatti. Anu narrifadhe tarii dhahinnaa laata. Achi xiqqoo gadi siqnee amma eessee kan hin qabamanis naannoo kana shagolee kana. Toora ኡራኤሊ kana ነው ጋን በምስራቅ አፍሪካ የከባድ መሳሪያ ዝውውር ሞ ካናን ሲሸክነ ሄደን ማነማ ዶፍተን ጀነማ ዝምበል ምን አገባ ሃይ ቀዌ ባቱ ምሬ ነኑ መንይስ መሳሪያ ዝውውርትን ሞ ክሮስ ባውንደሪ ያካ ዳንጋጨቱ ዋንታቴፊ ጥቆ ነማቲ ኦኬ ማነዳቲ ሞ በሬፍ ጃሰዲ ቤክ ኦኬ ነሄዱ በርባደሜ ሮንቴፊ egaa sababa biraati jechuudha jedheen nan deeme ኡራኤል nagaani kanatti manit luka asiyaanatu fe'ee deeme jara kana makiinatti duudanii anuma toofattis dhaqe warra si qabu kana deeminaan jedhanii jechuudha ofiitiin tattaa'u hoofinaan jedhanii uraa'u laggaan ga'u edaa hoogganaan isaanii achi jira namta shoomee jedhamu tokko amma nama nagaan asiina fuudhanii deeman kana toora hoogganaa sana hoggaan gadi utaalanii quum jedhanii nyaachifatanii wurad nama tooftee deemte tumu akkuma waan achitti qabanii ari'anii na qabanii sanitti nyaachifatanii gadi boodanii harka sansalataan xil barana fuudhee deeme konkolaataa kee duuba taa'ee deeme kanatu toora hoogganaa hoggaa ga'u akkas goggodhatee qawwee nyaachifatee maal jedhee buusanii harkatti kaateena ammallee quban qabu amma gaa masaraa zuure dana achirraan zarihuun hin xabra hoggaa geenyu ijoollee wayitu qabamee darajaara jijjirti ijoollee kana gaafa ijaanillee wal argine hin beeknu barra achuma asumatti makaadhaan namichi kuni achitti nama kan maaliif akka qabaman eenyu akka isaan qabe maal akka isaan ta'an quban qaban achirraan Ambassaa baankii yoo miti baay'ee kaaffee tokkotu bukkeera darajaa sana achirra nuti teechisanii suura nu kaasan amma makiinaa isaa dhaqaati fattashaa'ee jedhan namichichi makiinaa hoggaa fattashaa'ee dhuguma immoo walisoomnu akkaawuntii sana sirriitti wantoo godhanii ilaaluun hin danda'ama akkaawuntii nigdi baankitti tan achirra jirtu tuni ishii fuudhanii luka amma akka isaan jarjaran kanallee hubachuutu irra raata turin. Akkaawuntii kana kan ambassaa ta'edhaan achirratti maxxansan. Duuka hansaamamu ambassaadha. Akkaawuntiin irratti saamamu immoo nigdi baankidha. Wal faana hin deema amma kuni loojikaali. Kanuma qofa odoo fudhatte. Himata sanaan wabii 36 hin bahe mana murtii waliigalaa biyyoolessaa kanaatitti. Faayinaalii himatichi maal akka jedhu beektaa? Tan ittiin himatame. Himata yeroo 4 geeddarame kan arfaffaa muslinnaadha. Hinyaate moo hinyaachise siniin jedhan jaran ishuma qofa na ibsannaan namichi gaafas na himachuu dhufe aqaabigichi gaafas jechuudha aqaabigii adda addaatti dhufa guyyaa adda addaa akkas jedhaniiti himadhu naan jedhan ani hin beeku jedhe mana murtiitti nama takkas jedhee si ergee kanaan achi gadhiisni namichaa jedhee na gadhiise mana murtii akkana dubbiinsa malee ani bakka saamichaati maalin godhu professionally ani nama saamichaaf ta'uu miti nama saamuu miti yaaso odumaatti beektu har'a oduun si saame maqaa moo fuula si dhoffadhee si saamame boru deemtee nan himtu structurally yeroo sana communicationii natti fakkaata haayiluu addunyaa akka mootummaa natti fakkaata yeroo sana isa dabalatee namoonni yeroo sana maxxansaa turanii baankii deemtanii utuu maallaqa baastanii gara akkaawuntii kan biraatti utuu daddabarsitanii qabamtanii akka hidhamtanidha. Nama Girmaay Nugusee jedhamu waliin bara 2021 kunis amma laal baankii yoo gadhaqne argite baankiin kaameeraa qaba miti kaameeraan viidiyoon sun inuma jiraata qabaachuu danda'a dhaabbatni baay'een qaba waan ta'eef baankii ta'e kan kaameeraa dhabe hin jiru
Mana murtiittis gaafadheerani kana. Okay, baankii dhaqeera baankii saameera viidiyoon jirami naa baasaa viidiyoo san naa fidaa. Takka lammaffaa baankiin kun qullaan jiru mi teelaroonni hin jiru jechuun hojjettoonni baankiin jira. At least namni ija si arge dhufee ragaasitti ba'uu danda'u irra raata. Miti? Akkasuma akkas miti. At least maanaajerichi birriin isaan jedhan kun jalqaba birri miiliyoona 60 achiin 58 achiin 13 akkas jedhami. 13 dha. Birri miiliyoona 13 baay'isoo yoo maanaajerri approve siin godhin hin baaftumi. Maanaajerri sunis bira dhaqxee dubbisuu qabda. At least ragaa nutti ba'u. Ragaa takkitti himaa dhabame mana murtiitti. Silaa onu himatanii. Baankii saamuu dhufteeti. Ragaan kunoo viidiyoon hin jedhanii. Eessa dhaqe viidiyoon? Eessa dhaqe namoonni achi keessa jiran eessa dhaqan? Voocharii nuti mallatteessine hin jiraatu. Akkanumatti hin ta'u bara. Adeemsi mana murtii waan kana hundan qabachuudha amma kan mana murtii turtan kuni ragaan hin jiru kan maallaqa ittiin daddabarsitanis hin jiru kan namni dhufee ragaa isinitti ba'es hin jiru. Heemannuu kan baankiin jedhu achitti musinnaa ta'es hin jedhamu. Musinnumatti mannaa galuu dideeman ammoo ani hojjetaa mootummaatti si miti hangawaa mootummaa miti eessaraan akka musinnaa kana fudhadhus laadhus naan galle musinnichumaa gosa isaa otoo nuun ibsin bahe namichinnaa. Ragaan waan tokkotti odoo hin jiraatin hololli akkanatti hin hojjetu. Baay'ee kichuu ta'uu namatti mul'isa. Namoonni waan akkana hololadhanii yaadan kichuudhaan bilchaan maalinni kan holol ta'uu danda'u jalqaba. Beekumsa malee wallaalummaan gabaa ba'uun hin taatu. Wallaalummaan gabaa ba'a namni baay'een. Tole kana keessa dabarruutii wantootuma himannaawwan kana wajjin wal qabatantu jira kan biraanis waan ta'eefi seeraan ala kaartaa lafaa hojjechiistanii gurgurtu. Paaspoortii dippiloomatii isiniif hojjechiifna jechuudhaan maallaqa namarraa fuutu. Humnoota bosona jiran waliin ta'uudhaan maallaqa uummatarraa ni saamtu. Maaliif? Ni saamtoo itti ammas keetta. Ani waan sooshaal miidiyaa irratti namoonni akkas godheera yaasoon jedhanii maxxansanii. Isa naan jette ni saamtoo naan jette mee ragaa atumti. Ani isuma ragaan sii dhiyeessu isa isaan maxxansanidha. Akkas jedhan namoonni jedhikaa. Tole akkas jedhan namoonni. Well amma lafa kaartaa malee. Kaartaadhaan iyyuu kaartaa malee inni waan guddaadha. Kaartaadhaan iyyuu yaazoon hanga har'a ga'u kanatti dhalatee hanga har'a ga'u kanatti waan lafa dan fudhatee hin beeku biyya kana keessatti. Hanga sa'aatii kanatti jechuudha. Kaartaadhaan iyyuu namni lafa naa kennu sun ofii kee fudhachuutu hin taane seeraan alaan hojjechiistee namoota kan biraatti gurgurtaadha. Fakkeenyaaf feekii waan ta'e wayii. Qoy gaatti deemna. Seeranuu jechuudha. Seeranuu fudhadhee hin beeku. Kan seeraan alaa immoo look ganda waajjira lafaa san dhattee isaanii walii galtee horii laattee fi akkasitti kaartaa sobaa san hojjechiistetti hallafti gurguramu gaa. Yoo akkas ta'e gaa namni kaartaa kana yaazotu fidee natti gurguree jedhu. Silaa biyyuma kana keessa jirraami. Kabitees asumaami. Maarsiidhaan dhufne. Anis asuma jiraami. Kinooti. Yaazoon na gurgure. Maan jenne namni. Akkas jedhaniin kun hin ta'uu bahaa kana keessa. Hin ta'u wanta akkasii. Kaartaa sobaa sanuu. Yaazoon odoo kaartaa sobaa namatti gurguree jechuudha. Mootummaan halkan tokko nan bulchoon. Clearly waan inni. Tarii qaamota mootummaa keessa jiran waliin yeroofis ta'uu gaa booda irra yoo ga'ameyyuu qaamota mootummaa waliin ta'uudhaan. Kinoo eebeloo wajjin jedhu isas odoo ta'e kinoo eebeloo wajjin. Fakkeenyaaf Balaayinaa Qinoo wajjin kan isaan jedhanii waa'ee paaspoortii dippiloomatii maqaan isaa wajjin ka'eera. Ittiin si dhufu. By the way Balaayinaa Qinoo miizeetu jubaati. Wanti dubbiin kun irraa ka'e amma Jawaar kana wallaaletti waan kana keessa kan seenee salphachaa jiru. Miizeetu jubaa I think miizee duraati yoo natti fakkaata. Achirraan gaafa cidhaa guyyaa sadaffaa guyyaa arfaffaa booda natti fakkaate mana dhaqanii achumatti wal dhabu. Tujubaa wajjin. Tujubaan rasaasatti dhukaase. Kun egaa waan qaban siifiniin lakkaa nama kumaatamaan kan ragaa kana irratti ta'u. Saniin booddee
hiriyoota isaa waraana keessa jiran itti waamee mucaa kana dhoofsisa. Eenyutu? Tuujubaan. Dhoofsisa jechuun? Akka malee tumanii hospitaala iyyuu galee bahee jedhama gaa normaalee. Waraana jechuun waraana kan mootummaa keessa warra jiranidha? Hiriyoota qabaachi keessa. Amma mucaan kun an ogaadhaan hin argine garuu isaa shagate argeera. Isa akkas na godhee maal kan jedhu ijoolleen gaafas faana turan. Mucaan tokko amma Harargeetti bakka bu'aa kaampaanii wayii ta'e hojjeteera inni faana achi turan natti himaniiru. Dubbiin kuni haaloo ishee achirraa kaati. Waa'een dippiloomaatiik paaspoortii kuni dippiloomaatiik paaspoortii kana baay'isoo yaani dippiloomatii malee namni dhuunfaan isin baafataa shii fuudheen gaddan arge dhugaa isaa hin beeku wantitti individualidhaaf hin bahamaayyuu hin beeku baay'isoo yaachumarraa hin arge malee. Waliin dha'anii dippiloomaatiidha jedhanii baasuu danda'udha odeeffannichi. Waan guddaa miti wantichi namni dhuunfaan hin gootii akkas. Anuma dhugaati jechuun amma ganaan qoran individualiin dippiloomaatiik paaspoortii qabaachuu hin danda'uun kuni. I really doubt hin danda'a isaan beeku. Tole waa'ee odeeffannichaa. Waa'ee odeeffannichaa amma Tuujubaanii balaa irratti waan kana kan barreessee erge. Jawaar immoo yaasoo kan jedhutti dabale. Balaa kamiin? Gurbaa kanarra gurbaa amma ani wajjin maqaa dhaamu jiramti. Tuujubaatu balaa irratti waan kana erge barreessee. Himatee bar Tuujubaan kana. Tuujubaatu barreessee erge. Balaa akkana nama godhee Jawaaritti erge. Jawaar immoo qooda yaasos biraa dhiisoo itti dabalechi. Malee waan akkas jedhamu hin jiru. Hin beeku yoo wanti itti gaafan argu ani dur dippiloomaatiik paaspoortii kana maatii warra dippiloomatii haadha warraa ijoollee sanuu haadhaaf abbaa hunda balatu. Namichicha. I think kanaan achi ammayyuu hin beeku amma kanaan achi namni biraa waan qabatu natti fakkaanne I don't know beekumsa isaatis hin qabu. Wanti kun immigireeshinii wal qabatan fakkaate. Ani immoo immigireeshinii dhaquu hin danda'amu. Ani baay'ee ofii kiyyaaf travel baaniin narra irra barre. Maaliif? Biyya akkam baani mootummaa maaliif akka akkas godhe naan galu. Yoom irraa kaasee? 2022 irraa kaasee. Sababii maaliitiin yeroo sana maaliif akkas? Biyya ba'uu hin danda'u kan jedhu qofa. Innaa ani immigireeshinii hin dhaquus hin beeku waa'ee ishii keessa hin beeku. Waa'ee immigireeshinii. Probably waan hin beeku keessa waan hin xinnoo beeku waa'ee immigireeshiniiti jechuun. Xalayaa sii dhufe moo siif akkamittiin biyyaa ba'uu akkama? Hojii wayiitiif Ugandaan naqadeeni. Namicha barreessa jabaa tokko jira nama London kanatti guddate. Isatu viizaa naa erge. Hiriyaa kiyya. Ani quban qabu travel baan akkanarra jiru. Asi shaantaa kiyya Kaampaalatti ergee deemtee lugeejin. Ofii kiyya karaa wantus seen hoggaan jedhu hin iyyiti wanni suni darbuu hin danda'u kan jettu. Shaantaan tiyya 7 teessee naa dhufte ani nan deebi'e. Kana hojii kanuma dhuunfaa kee deemuuf kaate moo? Barruu wannoo tokko buleetinii wayiti irratti barreessina waggaatti jecha 29 barreessinee ergina nuu kaffalu. Jecha takkatti $5 nuu kaffalu. Dhaabbatadha. Dhaabbatadha. Tanaan jiraanna kaa jarri basaasaa dabalejantiin kun baay'ee kaffalamaaf. Waa'ee maalii barreessitu? Waa'ee cultural literature fiildiidhuma keenya barreessina lamaanuu inni joornaalistiidha. Joornaalizimiidha wal qabatee waan jiru kana barreessa. Ani literature irratti hin barreessa keessattuu indigenous literature indigenous language literature irratti kan akka Oromoo kan kan akka Kurdii kan uummata Jibsii Aswaan Hausaa kanneen qoradhee waa'ee isaanii waa'ee indigenousitiin barreessa. Akkas jiraanna nuti. Isa waa'ee humnoota ijoollee bosona jiran wajjin garasitti sii dhufa. Laal amma wanni tokko laali. Fakkaanne fakkeessii jedhe namichi. Ijoollee bosonaa communicationii qabdu ijoollee bosonaa afaan haasoftaniitti ebaluu qabsistan bilbilli laayiniin kami sila qaaman dhaqnee ijoollee bosonaa kana bira ol deebine jechuudhaaf hin taatu tuni. Bilbilumaami kan ta'u. Bilbilli biyya kanatti bilbilamu hundumtu jechuudha. Haan keenya dhiisi. Nuti. Amma laalle amma akkas akkati jechuun mootummaatu hordofa waan ta'eef kana gochuu hin dandeenyudha kan itti deemtu. Completely.
Amma akka jedhamaa jirutti mootummaa waliin hojjettu waan ta'eef mootummaan isin hin dhobu waan kana. Maaliif isaan oslaa marrajaa kan hin argatu? Mootummaan isaa dhowwuu baatu odeeffannoo kana gadi hin baasne ree. Jawaarumti faan. Yoo ba'e amma fakkeenyaaf nan baasa jedheera waan ta'eef Jawaar yoo ba'ee waan kun yoo gaafatamummaa sitti fidee. Ani sin jedheemi yaazoon badii tokko irratti haa mul'atu fedha isaatiin addabaabayitti fannifamu. Fedha isaatiin maan tokko namni tokko mootummaanis na gaafachuun hin eeggamu Oromoonis na gaafachuun irraan eeggamu fedha kiyyaaniin bahee addabaabayitti fannifama. Nama ilaa ani nama qe'ee Oromoo eegu malee nama qe'ee Oromoo balleessu miti. Birriin takka ati dhiisi birrii 10 birrii 50 birriin takka maqaa Oromootiin maqaa qabsoo Oromootiin birriin takka kaaznaa yaazotitti yoo seentee beektes yoo seentee beekuuf jiraattes fuulduratti jechuudha. Booddee qodhaan kaayadhaa Oromootti ni maddaa akkasanitti okaa qaroon nu jaamti anaaf isa keessaa tokkicha. Oromoo waan kana godhee irraan nabu dhibba nan beekaan hamma har'aatitti gatii kaffaluudhaan ala itti cabuudhaan ala itti dhabuudhaan ala waan takka itti maqaa Oromootiif fuudhee hin beeku. Hin fuudhus fuuldurattis kun waadaa kooti. Ofii kan hin qabu irra nan kennaaf humni kiyya danda'e. Ani baluuf kanan godhe sanan godhe jechuun barbaachisu. Yaazoon baay'isoo shilingii yoo argate sumunii kiisiin kaayatu. Sumunii bakka dhaqa hundumtuu. Birri kun argate. Ani akka namoonni jedhan kana waan isilaa jedhee jechuudha. Silaa dureessuma ta'uu hin qabu. Akka namoonni jedhan kana. Veetiidhaan deema jedhu. Makiinaan kiyya kinoo kana malama veetiin kiyya. Ani ofin birruu afaan kiyya bishaan hin qabu, harki kiyya dhiiga hin qabu, yaanni kiyya cubbuu hin qabu, kophaan deema, bakka fedhen deema, bakka fedhen oola. Gaaf takkitti ofirraa birree hin beeku baay'isoo amma danuu holola nama ajjeechisiisu beekti kanarratti ofan. Akkan qulqulluu ta'e keessi kiyya waan beekuuf. Hin beekas baay'isoo sabnis. Sa'aati barbaade halkan hin deemin kophaan deema halkanis nan deemaani baay'isoo wanni maqabaadde. Guyyaas nan deema bakka fedhen deema. Nama tokkotti hin buune nama tokkotti hin bu'u. Seera takka hin cabsine seera tokkos hin cabsu. Cubbuu tokko hin hojjenne cubbuu tokkos hin hojjedhu. Nama ajjeechisiise jechuun garuu beeki waan guddaadha. Mee eenyu faana ajjeechisiise gaa gadi baasaa kana dhugu isinis akka gaazexeessatitti dhugaa tana baasaa baay'isoo soqaa barbaada waan jiru nama eenyutu sababa yaazutti hin du'e eenyu keettesseet dabarsee kenne kinoo jedha isinis baasaa isaanis baasan gadaa baasan sobanii salphatanii dhumaniiru. Booddee dhumallee AI'dhaan hojjetamedhe namni taayyuu odoo hanuma AI'tu gadi baasan hin jedhe nan gaddeef baay'isoo isaanumaaf hin gadde. Amma kana hunda sobanii maa barbaachise maal godha kun karaan amma deeman kun eregittuun geessu ammoo Oromoon beeku annan lubbuu 95 guyyaa tokkotti boollatti dabale inni odoo jiru innuun gaafatamne. Yaazoo hololaan gaafachiisuuf hin jiru dubbiin akkana hin ta'u kunis kan biraa yaala kanuma dubbiin ani jedhu. Amma waan kun olola jettee amanta yoo ta'e fakkeenyaaf himannaawwan gara dhumaa irratti kaasne kun keessumaa dhimmi namoota nagaa naannoo Salaalee keessatti maallaqa saamuu wantoonni kana hojii wal qabatan ololadhaan irratti oofame ololatan irratti geggeeffame jettee amanta yookiin immoo akkasitti yaadda yoo ta'e. Ololli kun maalirraa maddee jettee hubatta keessa keetti gaafa teessee yaaddu? Waa'ee Salaalee anatu irra beeka natti fakkaate isarra. Miidhagsee kan beeku ana. Waa'ee Arsiitti isarra anatu beeka. Waa'ee Harargee isarra anatu beeka. Waa'ee Baalee waa'ee Boorana. Waa'ee Wallaggaa tolchee kan beeku isarra anatu lafa kana hundumaa keessa deemee
laalee haasa'ee taa'ee faana uummata faana nyaatee dhugee waa hunda quba qaba. Ani asitti dhaladhee miti. Amma bakka itti dhaladhe kana barbaadee hawaasa fi maatii kiyya tirabilii keessa galchuu isaati ammoo yaada isaatitti. Dhiibbaa asirratti uume qabu fakkeenyaaf wanti deeme kun maatii irrattis ta'uu sirrattis ta'uu hawaasa wanta akkitti hin uumne wanta akkasii hin uumu. Akkam godhee uumu. Akka Jawaarsoo Bubaayisee biyyiin beeka barra. Akka inni namni kumni lama kumni sadi laayikii gaa godhe marfeessi deemi jedhu kana akkasii miti dubbiin lafarra barra. Nothing. Hin uumus baay'isoo. Uummanni kunis isarraa ana beeka barra. Waan goone waan taane wajjin taane asuma teenyee wal bira. Durriyyeen qeedhaa wal kabalte namaasii ka'ee Hoolaanditti badu maalsaa beeku. Ani barra miilan keessa deemee wal beeka uummata kana. Kanaa miti inni wayin godhadhee yaadetti gara kana dhufe fordaata maatar maaliif kan salaala irratti xiyyeeffate sitti fakkaata. Anaata achi dhalate kanaaf. Dura Wallagga na se'a ture. Akkanuma jalqabee ture waa'ee Wallagga. Waa'ee kiyya Wallaggaa duraan waggaa 16 irraa Wallagga na se'a ture. Erga baree immoo garanatti naanna'eem. Bakka nama salaalee dhimmame tokko ta'eetuma. Si galee ittuma dhimee ittuma ciccitee. Ijoollee salaalee mee karaa keessa naqu namni tokko hin qunnamne. Tokko gurbaan tokko labuu kana kan jiru jira. Maannoo laaftoo. Jataa mootummaati. Inni wanti nuti akka qunname. Ijoollee barsiisonni sun qunnamanii. Warra bilisiginnaa keessaa immoo namni muraasni tokko qunname kanuma. Ijoollee salaalee qunnama. Waanuma salaalee kana jumlumatti qunname namatti fakkeessuuf. We know the propaganda, man. We know how it works and how it doesn't. Takka wanni dhufu jiru kana. Hamma tana yaadurratti impactiin fida. Jedhee kan yaadu ta'e dogoggoreera. Baraanaa miti bara sanuu hin dandeenye. Tole egaa amma akka nama qabsaa'aa tokkootti yookiin immoo akka nama siyaasaa tokkootti si kaasa. Adeemsi amma itti jiramu kun himannaawwan baay'ee kaasnirra. Adeemsi amma itti jiramu kun akka sabaatti akkasumallee akka qabsoo Oromootti faayidaa qaba jettee yaaddaa yookiin immoo miidhaa qaba jettee yaaddaa. Faayidaa isaa yoo qabaate maali? Miidhaan isaa maali? Wantoota haasofne kanarraa uummannis waan ta'e irraa barachuu qaba waan ta'eef maal jettati? Laal waan goonu qabatamaa taanan ragaatti qabaannan baay'ee fayyada. Wanti goonu hundumtuyyuu. Jibbaan garuu tasuma lafaa kaate hololla tooftu saba hin diiga malee hin ijaaru. Hin diiga. In fact, fan beezin isaanii adda adda kan Abaawootiif kan Jawaar. Wanti inni diiguu danda'u hin jiru. Akkuma dura siin jedhe dhaabni hawwaan isaa miti. Iyyaan hin diigamu. Hawwaan isaa kan waggaa iyyite badu. Akkaataan itti deemu kun garuu jechuudha. Akka Oromootitti akka nama siyaasatti godhuun taane akka sabaatitti nu qaanessa. Maaliif na qaanessa seetaan? An personally kan qaana'u baga afaan biraatiin ta'ee warri biraa isaan dhagahin baay'isoo. Namni kun qabsoo Oromootii fi Amaarsadha. Durumaa'u. Karra diinarti irra dhaabbata waan ta'eef hama jiraatu. Otoo yaalchisanii warritti dhiyaatan. Aan xiqqoo ishee fayyaanatti fakkaatu baay'isoo. Namni Oromoon bakka sanitti eeggate suni likki kanaan gadi bu'ee yaadu waan ta'eef. Sila yaallame gaariidha. Anuma dhugaatan jedha baay'isoo siyaasa fookin immoo ololaafi miti. Xiqqoo odoo laallame namni kun. Mentaalii odoo sirriitti tiriitta'ee odoo qoratame tokko faama rifiijii kaampii keessas jira dhama. Wantuni namatti beekta nan beekaan kaampii sanas seeneen beeka waan ta'eef na garri sun xinnoo gaappii qaba. Hololli ragaan qabne abbaa salphisti. Abbaa salphisti. Itti deebi'ee wantoota kana guyyaan inni saba Oromoo dhiifama gaafatu. Inni illee actually safuun beeku dhiifama gaafatu garuu warri isaa jala deemanii akkana ta'an kun gaafni itti dhiifama gaafatan fagoo natti fakkaatu wantoota hundumaa hubatanii akkasitti yaada.
Tole gamoo dhumarratti wanti jettu yoo jiraate ani gaaffileen qopheeffadhe xumureera wantoonni amma irratti haasofne gama kootiin gaa jedhee waan yaaduu fi wanti xumurarratti ati hafeera jettu har'a carraa kanaan uummata kootti nan himaa jettee waan itti yaaddu yoo jiraate daqiiqaa muraasaaf carraa sii kenna. Quudhoon qaba saba kanaaf. Sabi Oromoo ayyaantonni galma jiran yuboonni fi luboonni gosoota amantii Oromoon keessa jiran hundumtu abbootiin haawwan buleeyyiin silaa yeroo akkanaa kana galteedha kuni dhimmi kiyyaaf dhimmi isaa kuni siyaasa ol darbeera. Amma siyaasa ol darbee dhimma gumaa nama lallabachiisu silaa wal bira jiraanne akka safuu fi aadaa Oromootitti akka hawaasummaa Oromootitti akka uumama Oromootitti kallacha nu qabsiisu nu lamaanu. Waan inni nama naan jedhe kuni waan gumaa nama lallabachiisu. Takkaa'oo inni safuutti hin jiraatu takkaa'oo biyya keessa hin jiru waan ta'eef amma garuu warreen amma maqaa dha'e kuni ayyaantonni galma jiran luboonni fi luboonni amantaa gosa adda addaa ka Oromoon qabu keessa jiran abbootiin haawwoliin seerri oboo coroo hundumtu jechuudha. Abaarsa akka nuu kaa'an barbaada. Abaarsa nuu kaa'a. Abaarsi nuu kaa'an kun maal inni galteen akkanaa hoggaa dhufte durumaa'u Oromoon abaarsa namaa kaa'a. Yoon anis karaarraa maqee waan jedhamte kana keessaa waan takkallee godhe daba takkallee godhe anaa qaroon haa jaamtu anaa gurraa duddu anaa arrabni haa gogdu abaarsa naa kaa'a. Yoo namni kuni sobaan namni isa dogoggorsee haa ta'u innis beekaa waan sobaa hammana gagga'u kana narra kaa'e isaa qaroon haa jaamtu isaa gurraa duddu isaa arrabni haa gogdu arraba nuu kaa'a abaarsa nuu kaa'a kanan jedha. Oromoon jedheerraan dhabunan amana abaarsa kana nuu kaa'a warri dhugumaan dhimmi kun dhimma Oromoo tettan dhimma kanatti gufannaa kanatti mufannaa kanatti dhugumaan garaan isin cite warri akka kiyya garaan isin cite nama baay'ee akka garaan cite nan beeka namni baay'een akka aare nan beeka abaarsa nuu kaa'a kiyyaaf kansaa kormi lama mana tokko keessa bulu waan ta'eef kormi tokko hatumamu fitadhe. Yeroo kee harsaa gootee asitti dhuftee yaada si gaafannuuf yaada kee nu gumaachuu kee fi baay'ee guddaa galatoomi. Hedduu ulfaadha galatooma. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa kan Yaazoo Kabbabaa hordofaa waliin taasifne kan haga ammaati qophii keenya kanarraa hubannaa bal'aa argattaniitu yookiin immoo odeeffannoo dabalataa argattaniitu jedhee nana mana. Qophiin keenya kanarraa kanuma namoonni kan biraan dhimma kanarrattis ta'u dhimma kan biraarratti ejjennoo kanarraa adda ta'e yookiin immoo yaada kanarraa faallaa ta'e qaban kamiyyuu dhufanii asirratti yoo haasa'an yaada isaanii yoo kennatanii waltajjiin keenya eenyuuf banaa akka ta'e ammas irra deebinee kabajaan isin beeksifna. Qophiin keenya kan har'aa kanuma nagaan.